Barri bara dijitaalaati. Jabana dijitaalawaatti tooftaan oomishaa fi oomishtummaa ofii ittiin dhaadheffatan jijjiiramuu qofa osoo hin taane hiree bal'aas warra biizinasii hojjetuuf fidee dhufeera. Akka kaleessaa TV yookaan raadiyoon takkaa himamee yeroon oomishnii fi tajaajilli keessan dagatamuu darbee jira. Miidiyaaleen akka OMN tooftaalee tamsaasaa dijitaalawaan maamiltoota miiliyoona horatan immoo dirree dhaadhessaa keessan hangafaa ta'uu qabu. Hordoftoota miiliyoona 3 Feesbuukii qofaan yuutuubii irraan ammoo sabiskiraayibaroota miiliyoona tokkotti siqu kan horate Oromiyaa miidiyaan neetworkii takkatti miiliyoonota fiixee addunyaa jiraniin oomishaa fi tajaajiloota keessan himam. Bara wajjin tarkaanfachaa hiree tana fayyadamuun OMN irratti oomishaa fi tajaajiloota keessan beeksifadha. Miiliyoonota irraa amantaa kan horate OMN waliin hojjedha. Dhugaa sabaa karaa dhugaatiin OMN. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'a keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'a rogeessa siyaasaati. Dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo ABO kan turedha. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo dheeraadhaa fi shoora adda addaa yookiin gahee adda addaa bahateeti jira. Toora waggaa 3 garuu callisee ture. Keessummaan keenya kun maaliif callise laata? Keessummaan keenya har'aa Yaayyaa Bashir. Yaayyaa Bashir baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhoydanii dajane. Hayyee egaa yeroo dheeraa booda deebinee wal arginee baga wal argineen jedha. Egaa namoonni hedduu Yaayyaa Bashir toora waggaa 3 fi callisee tureen maaliif callisee kan jedhu gaafitu ka'a. Gaafii kanaaf deebiin kee maali? Gaariidha. Dhugaadha. Gaafiin kun anis deddeebi'ee natti dhufaa ture. Yeroon waan tokko darbee waa xiqqoo si darbadhullee maaluma taate maaltu si qabee kan jedhu kun baay'eedha. Deebii kennaan turree numan callise. Sanas sababni isaa uma gabaabaadha. Maanni haala keessa dabarree dhufnee as geenye kana keessa deebinee ilaaluu barbaachisa kan jedhu irraan ga'e jechuudha. Maali rakkoon keenya eessatti maaltu badee maaliif namni amma kana walitti hammaatee namni keenya rakkoon qabsoo Oromoo kaleessa akkamitti qabsochiyyuu akkamitti jalqabee rakkoon karaatti mudataa dhufe maalni deemaa dhufe as gahee asitti immoo maaltu nu mudataa jira fuulduratti immoo maal ta'uu deema kan jedhu kana sagalee dhokfadheen cal jedhee dubbisuu fi qorachuutti deebi'e. Kanuma maal faa ilaalaa akkan ture dubbachuu nan danda'a yeroo biraa. Mee maal faa ilaalaa turte, maal faa qorataa, maal faa dubbisaa turte kana nutti himi. Ka'umsi isaa digirii lammaffaa hojjedhe sanarratti international migration fi ethnic relations kan jedhamuudhaan ture kan eebbifame. Keessattuu ethnic relations kan jedhu suni waa'ee hariiroo sabootaati. Akka malee dhimmoota saboota Itoophiyaa yookiin qabsoo saboota Itoophiyaatiin wal qabataadha. Barruu qorannoo koollee sanuma irratti hojjedhe. Kuni maal fidee carraa akkan deebi'ee waan keessa jiru kanayyuu gamaaggamu academic backgroundii sanaan akkan muuxannoo kiyya dabre keessa deebi'ee ilaalu fuulduraaf maaltu maluu danda'a waan jedhu akka mataa kootitti akka humna kootitti yaaduuf na jajjabeesse. Kanaafuu wanti ilaalaa ture guddaan hariiroo uummatni Oromoo fi saboonni biroo biyya sana keessatti waliin qaban tokko. Lammaffaa Oromoo keessatti qabsoon uummata Oromoo dhaabota siyaasaatiin geggeeffamaa ture. Wal gidduu isaatti rakkoo maalii qabaachuu ture. Rakkoon kun immoo maalitti nu geesse? Iddoo amma jiru kanarraa immoo fuulduratti garamitti nu oofuu deemaa jira? Furmaanni isaa hoo maali kan jedhu. Kanaaf amma waan ilaalterraa duraan ejjennoo ati qabdu beekamaadha. Kan ilaalte kanarraa ejjennoo kee duraarraa wanti akkati ejjennoo keerraa gara biraa ilaaltu si godhee maaltu jira yoo jiraate
mee waan qoratte kana tarii inni waggaa 3 qorachaa ture jette kanuma moo dhimma Oromootis waggaa 3 fi qorataan ture jettee turte tarii kanuma yoommoo kana ta'e maalin booda kana ejjennoo kee akka jijjiirte wayitu mul'ata qorannoo kee kana kan si jijjiirsise kan jedhu. Ejjennoo koo jijjiiruu jechuun danda'amu garuu waan tokko jechuun danda'ama maanni hiriirri qabsoo kiyyaadhaa moggaa gama bitaati. You know, almost far right, far left jechuun danda'ama yookiin akka himiinsa siyaasaatti garee jijjiirraa hundee yookiin radical change barbaadu keessan ture qabsoo keessatti jechuudha. Amma wanni jijjiirame yoo jiraate achirraa gara seentariitti dhiyaachuudha yookiin garaagarummaan ilaalcha siyaasaa Oromoo gidduu jiru hundinuu gara gidduutti yoo dhufe yookiin gara middle groundiitti yoo dhiyaate rakkoon amma jiru kun ni xiqqaata wal diddaan wal falmii sana biras dabree sadarkaa lubbuu wal baasuutti wanti deemu kun xiqqaachuu danda'a kan jedhudha. Just ilaalcha kiyya keessatti wanti jijjiirame kana jechuudha. Kanaa achi garuu warra kaan akkamittiin ilaala kan jedhu dubbachuu dandeenya. Akka mataa kootiitti garuu gaaffiin amma ammaatti gaafataa dhufne as geenye akka qaama siyaasaa Oromoo waliin tureettis sana boodas akka dhuunfaatti akka aktivistii tokkotti wantan laalaa ture akka sanaan nu baasaa. Yoo baasuu hin dandeenye ta'e immoo maaltu fooyya'uu qabaadha. Fooyyessuu kan jedhuun jijjiiramuu danda'a malee ejjennoo yookiin yaada jijjiirrachuu jechuu miti yookiin yoo guutuutti jijjiiruu jenne immoo waan biraa ta'a. Waanuma qabnu sana qabannee yookiin akka itti ilaalaa jirru sana qaruu jechuudha. Qarannee warra yaada kana faallessee dhaabbate wajjiniin jarri kunis gara gidduutti inni gara keenya ture yookiin ani keessa wajjiniin ture sunillee gara gidduutti yoo dhihaate garaagarummaan amma kana jabaatee nama keenya rakkisaa jiru kun ni wayyaahaa kan jedhudha. Mee egaa gara bitaan ture jettee amma gara gidduutti dhufuudha kan murteessite. Wanti ciccimaan garasitti akka dhuftu si godhe inni guddaan maali? Ideolojiidhuma yookiin immoo akkaataa itti waa yaaddu sanarraa xinnoo as siquudha moo waan duratti ati irratti qabsaa'aa turte sanatu jijjiirama irratti argite kan jedhu. Ilaal kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan jedhamu kana bara dheeraa irraa beekna miti. Kaayyoon qabsoo kanaa hiree murteeffannaa uummata Oromoo dhugoomsanii jechuun afaan akka nama keenyaa galuutti dubbachuu barbaada. Hiree murteeffannaa kana dhugoomsanii Oromiyaa walaba ijaarrachuu kan jedhudha. Hundeen isaa jalqabaa jechuudha. Achi booda immoo Oromiyaa walaba ijaarrachuu kana uummanni murteeffatu malee dhaabni murteessu kan jedhullee takka shaakalaa turre yeroo dhaaba keessa turre jechuudha. Itti deebi'ee immoo yaanni isaa hundeen garuu achuma jira. Yeroo hundumaa naareetiiviin keenya Oromiyaa seentarii godhannaa yookiin immoo Oromiyaa kaayyoo godhannaa waa'een warra kaanii nun laallatu. Waa'een Itoophiyaa nun laallatu. Waa'een saboota biraa nun laallatu. Akkana. Isa kanatu akkanatti nun baasu kan jedhu irraan ga'e amman. Akkanatti akkamitti nun baafne eenyummaan uummata Oromoo haalli uumama uummata Oromoo bal'inni isaa guddinni isaa kana namoonni baay'een irraa dubbataa turan waan haaraa miti kanan dubbachaa jiru asirratti kana daawwattoonnis akka naa hubatan. Kun yeroo laalamu adeemsa kanaan diinota horachaa deemu walii keenya gidduutti garaagarummaan jiru bal'achaa deemu sababa kanaan immoo wal dura dhaabbannoo qawweetti faa deemu kana fidee jechuudha. Inni kun sirrachuu qaba xiqqoo yeroo wajjiniin deemuu danda'uu qaba. Inni jedhu barbaachisaadha yaada jedhutti namani. Namoonni nu dura turan kan yaada kana oofaa turan ni jiranii. Yaadni kun garuu akka barbaadamutti uummata garaa gadi bu'uu hin dandeenye. Sababni isaa maalni bifa gahaadhaan nama amansiisuuf hin hojjetamne. Rakkoon jiruu fi laafinni jiru yookiin ciminni jiru wal cinaa qabamee gahaatti hin xiinxalamne. Kanaafuu namni aadaadhumaan waanuma sammuun keenya barate sana
bilisummaa kan jedhu baranneerra, walabummaa kan jedhu baranneerra, waanuma aadaadhaan yeroon jedhu aadaa siyaasaa keenyatti amansiifamne sana gariin otoo hin amaniyyuu jecha kanan fayyadama jechuudha. Kanaaf isa kana deebinee ilaaluu barbaachisa. Yeroo ilaallu achi keessaa maaltu sirriidhaa, maaltu hanqina qaba kan jedhu barbaachisaadha. So haala amma jiru kana keessatti kun gaaffii biraatti nu geessa. Maaliif haala amma jiru kana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti Oromoon hiriira kam qabatee jira. Warra mormituuti immoo warra biyya bulchu kan jedhutti nu geessaa jechuudha. Naareetii asuma irrattuu iyyuu wal dhabna baay'een keenya. Oromoon mormitummaadhaan yeroo dheeraa seenaan qabaataa seenaa mormitummaati. Amma garuu achi keessaas baheeti kan mormamus isuma kan mormus isuma ta'ee jechuudha. Odoo kan biraa hin naqin dura waluma gidduu keenyatti daayikootomii haaraatu dhalate jechuukooti. Okay. Asirratti yaayyaa sirnatti duraanii baay'ee addeeffattee ittiin falmaa turte yookiin immoo itti qabsaa'aa turte egaa achuma jira. Ati tarii leeft irraa gara seentariitti yookiin bitaarraa gara gidduutti dhufe jetta. Sirnichi achuma jira. Sirnichi sun immoo asirratti kaasuu sirna obboleessuma yaayyaa nyaate suni har'allee achuma jira Haacaaluu Faanni nyaate. Attam maaltu jijjiirama maal argeeti yaayyaan kan yeroo ammaa kanatti ejjennoo isaa jijjiiree kan jedhan gaafiin hin jira. Kanaaf maal deemin? Dhugaadha. Gaaffiin kun ifaadha. Kun anis waanan of gaafadhu. Deebiin kanaaf siif qabu. Sirni amma jiru kun waan jijjiirame hin qabu. Sirnuma kaleessa wajjin mormaa turre akkaataa itti mormaa turre garuu sirreessuu qabnadha. Wanta jijjiiruu barbaadu. Akkaataan itti morminee fi mormaa turre ilaa waa'ee ajjechaa kanaa qophaattan sii kaasa. Waa'ee dhimma ajjechaa, waa'ee human rights violations mootummaa kanaan raawwatamu yookiin namoota mootummaa kana wajjin jiranuun raawwatamu qophaatti kaafna. Ija siyaasaatiin garuu sirna kana kaleessa maaliin mormaa turre waan keenya miti jenneen mormine. Oromoo miti kanaafuu nu bulchuun qabu jenneen mormine. Garuu dantaa Oromoo eegaa hin jiru. Qabxiin guddaan isa kana. Dantaa Oromoo gaaffii uummanni Oromoo wareegamatti kafalee nu eegaa hin jiru yookiin immoo nu agarsiisaa hin jirudha. Kana kan jenne akkuma dhufeen waggoota lamaan tokko keessatti akkuma aangoo qabataniin waggoota lamaan tokko keessatti gara mormiitti jijjiirame. Sababni isaa maanni hiriira siyaasaati. Hiriira siyaasaa yeroo jedhu ejjennoon siyaasaa keenya kan dur beeknu sunii fi kan warri kun immoo qabu wal fudhachuu hin dandeenye jechuudha. So sirna kanatu jijjiirame immoo situ jijjiiramaa jira isa jedhudha gaaffii gabaabsuu dandeenya. Sirnichi hin jijjiiramne garuu wanti bara 2019 argaa turree fi arraan tana argaa jirru anaaf tokko ta'uu hin dandeenye. Kana dubbiin. Yeroo sanatti wanti argaa turre guddaan warri Oromoo biyya bulchaa jiru kun Oromoo caalaa warra alagaatti dhiyaachuu yookiin immoo warra keessumattuu sirnoota durii sana wajjiniin dhaabbachuu isaan jajjabeessuu hamilee isaanii ol kaasuu faallaa kanaan immoo hamileen Oromoo gadi bu'uu argaa turre jechuudha. Waa'ee ajjechaa qophaattan sii kaasa jedheen jira. Ilaalchuma siyaasaatiin. So kun maalni mataan isaa yoo jennee Oromoon ofiif qabsaa'e malee qeerroon hangisuun ofiif wareegama kafale malee sirni amma dhufe kuni isaaf hin taane sirna isaatii miti. Because waan inni barbaadu agarsiisaa hin jiru. Waan diinni isaa bara dheeraaf akka diinummaatti beekamu akka inni deebi'ee hundee qabatu, aangoo qabatu waliin hojjechaa jira. Kanaafuu inni kuni nuuf hin ta'uu kan jedhu ture falmiin keenya yeroo sana. Amma garuu wanta laalu dirreen gaafa sana akkas nu jechisiisaa ture sun ammaan tana iddoo sana hin jiru. Tokkoffaa humni Amaaraa yookiin humni warra kaabaa kan yeroo sanatti kaaba yeroo jedhe Tigraayinis waan dabalatuuf garuu achumatti immoo garaagarummaan siyaasaa guddaan waan dhalatee jiruuf
humna warra amaaraa waan jedhe wayyaa. Humna warra amaaraa wajjiniin warri PP hariiroon isaan jaba qabaachaa turan. Ka diyaaspooraan isaanii biyyatti galee abbaa biyyaa ta'ee abbaa finfinnee irratti ta'ee waa meeqa Oromoo hamilee cabsaa ture sun 2020 jechuudha maqaadhaan dhahan dubbadha. 2021 yeroo lola Tigraay sana jechuudha. Argaa turre suni arra jijjiirameera. Arra faallaa sanaan wanta argaarru lolatu deemaa jira mootummaa kanaa fi humnoota amaaraa gidduutti jijjiirame yeroo jennu yeroo sanaan wajjiniin lolaa turan sun sirriidha. Garuu ammas wanti gama siyaasatiin Oromoo irratti wanti duraan gahaa ture itti jabaatee ajjeechan qeena Oromoo gubachuun Oromoon ajjeefamuun itti jabaate. Warra kaabaa jettuun garaagarummaan barcuma irratti malee kaayyoo miti kan jedhutu jira. Kanaaf jijjiirama jechuun danda'ama kun nama hawwachuu danda'a. Kaayyoo irrattis garaagarummaan jira akkan argetti. Kaayyoo irratti garaagarummaan jiru sirna durii bakka itti deebisuu barbaada warri humna siyaasaa amaaraa jechuudha. Warri kun immoo sirna durii bakka itti deebisuu kan jedhu amma ammaatti waan an argin qabu. Manifestoo isaaniis laale sanan qaban garuu waa wayii sirreessuu qabnaa kan jedhu qaban. Akkatti siin jedheera akkatti nuti ilaallu sana ta'uu hin danda'u. Akka nuti qabsoon Oromoodhaa keessatti adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu waa itti ilaalu siyaasaa Oromoo itti ilaalu sanaan biyya sana keessatti waan kana dhugoomsuun hin danda'amu isa jedhu anuu fudhadheera. Garuu warri amma aangoorra jiru kun ajjechaan itti fufuun maalii waa'ee ajjecha kophaatti dubbanna irraanfatiin kaafnee dubbanna sana. Amma waa'ee ilaalcha siyaasaa dubbataarra waa'ee ideoloojii jechuudha. Waa'ee ideoloojii irratti humnoonni kaabaa kun lolli isaan amma jara kana wajjiniin seenan sababni isaa maanni yoo jenne barcuma jenneerra. Barcuma maaliif ta'uu danda'e? Because humna Oromoo keessa bahee aangoo qabatu arguun barbaanne. Kana karaa adda addaa ibsaa jiranii kaayyoon keenya 4 kiiloo galuudhaa jedhaa jiranii. Araaraaf hojjechaa jiru osoo hin taane jijjiirraa buqqaasaadhaaf hojjechaa jiru. Radical change fidanii bakka durii sanatti deebi'uudhaaf hojjechaa jiru. Laal amma qabsoon Oromoo garuu qabsoo araaraaf sirna kanarratti godhamu ta'uu qaba malee qabsoon radical change akkuma isaanii sana buqqaasaatti amanu ta'uun qabudha qabxiin kiyya. Iddoo kanatti amma ilaalchi siyaasaa Oromoo maajoriitiin amma ammaatti ture dogoggora qabaa jedheen yaada. Jara kana dhiibanii amansiisanii waliin hojjechuuf kennanii fudhachuun gidduu keenya jiraachuu qabaa kan jedhuttan amanaa. Humni kaabaa faannoo faatu dhalate. Faannoo kana warruma PPtu dhalchee isaanuma jaaree jedhamamti. Dhugaadha. Yeroo lola Tigraay sana faannoon otoo jaaramuu baatee lolli sun hin milkaa'u ture. Jechuun warri TPLF akkatti Oromoo miidhaa turan ni beekna. Jajjaboon isaanii waan isaan uummata keenya godhaa turan dhumarrattuu akkatti guutuutti hiree yookiin immoo injifannoo Oromoon asiin ga'e kana duubatti deebisuudhaaf tuffii guddaadhaan abbaa isaa yeefaa dubbataa turan ni beekna. Jara kana loluun intarastii Oromootii miti kan jedhu faatu ture. Loluun intarastii Oromootii jedheen amanaan. Loluun jechuun garuu maanni deebi'anii dhufanii ammas nu rakkisan taanaan lolamuu qabu jechuudha jarri kun. Qabu immoo kana akka isaan fedhii kana qaban hordofaan tureen akka mataa kootiitti afaan isaaniis waan an dhaga'uuf yeroo sana waan baay'ee duukaa bu'een laalaa ture jechuudha. Namni baay'een ni yaadata jedheen yaada. Kanaafuu hariiroon TPLF fi Oromoo gidduu jiru hin araaramne yeroo sanatti. Otoo hariiroon akkasii hin araaramin namoonni gariin TPLF wajjiniin qabsaa'ota Oromoo keessaa yoo hariiroo tolfatan sirriin ta'u anaaf. Warri immoo wajjiniin turee ka'ee walitti deebi'ee wal lolu kuni wal tuffii gidduu isaaniitti qabu. Warri TPLF warra OPDO ture kan akka malee tuffatu numti isin guddifneeti deebitanii barcuma nurraa fudhattan kan jedhu qabani. Gara kaaniin immoo humni qabsoo Oromoos jara kanaaf fudhatama hin kennuufi yookiin recognitionii hin kennuufi gidduu kana keessatti kan wanti hammaataa dhufee jedheen yaada jechuudha. So kanaafu humni kaabaa fi warri PP waan wal fakkaatu ni qabani garaagarummaa guddaas ni qabani. Akka Oromootti hunda keenyatu walitti ilaalama bakka akka tokkotti nu ilaala warri amma aangootti deebi'uu barbaadu kuni jechuudha. Isa kana namni Oromoo baay'ee kaasee dubbatu hin jiru. Tokko dogoggorri keenya guddaan isa kana jechuudha. Waanuma wal gidduu keenyatti wal dhabnuu fi wal tuffannu yookiin wal dhabne kanarratti fuulleffanna malee keessumattuu ajjechaan immoo akka malee dubbii kana akka nuti karaarraa
fageessinee ilaallu nu godheera jechuudha. Jechaan deddeemaa dhufee as ga'e kun jechuudha. Kanatu aayidiyooloojii sirrii akka nuti hin qabanne, aayidiyooloojii araaraa akka nuti hin qabanne dhiittaa mirga namoomaa kanaan wal qabatee wanta dhalatetu karaa oromummaarraa nu fageessee wanti kun keenyaa miti kan jedhu. Kanaaf alagaa gidduu garaagarummaa maaliitu jira? Akka jennee yaadnu nu godhaa dhufee jechuudha. Amma asirratti ilaaluu qabna. Eliitii dhumti Oromoo baay'een argaati jira. Waan ati barreessite jala irratti illee kan koomantii godhan akkasumas kan suma mormaniitu barreessanis argaan jira. Yaada yeroo kan ka'urraas kan hin argaa jiru maal sodaa amma kan jennoo isaa yaa'een jijjiire sodaa warra kaabaati namoo maalii kan jedhudha. Warri kaabaa dhufanis dhiisanis piippii caala nu miidhanii piippiin ammaa nu miidhaa jira sana caala nu miidhan warra jedhantu jira. Lammata abbaan fee dhufus dhiisus si'achi kana booda marii fi marabbaa Oromoo malee waa tokko gochuu hin danda'u. Yoo fedhii Oromootiin buluu baate abbaan fee yoo dhufe achi hin buqqifnaa of jalaa. Sirumaa amma piippini warra kaabaa kanaa akka bulguutti dhiyeessuudhaan ittiin Oromoo of jalatti hiriirsee hacuuccaa isaatti fufuudhaaf jedha. Oromoodhaa fi garaagarummaan hin jiru yoo maqaa ta'e malee warra jedhan jira. Kanaaf maal hin deebine? Gaaffii bareedaadha. Dhugaadha. Ilaa warri PP aangoo tursiifachuuf jecha Oromoon yoo nu wajjin deemuu didee warri kaabaa dhufaa jira kan jedhuun uummatatti dubbachuun ni jira. Dhugaadha kuni. Ani garuu kan hin laalu warri kaabaa Oromoon PP deeggaruu dhabee waan irra jiranu kana duubatti hin deebisan. Qophaa'aa jirani karaa hedduu jechuudha. Karaa hedduu qophaa'aa jirani. Warri TPLF waan qophaa'aa qabanii, warri kaanis garaagarummaa illee qabaatan malee dhimma Oromoo irratti hundi isaanii tokkichaa jechuudha. Amma Oromoon yoo sirni kun buqqa'e itti hin tolaaf malee hin baduu isa jedhudha. Amma qabxiin garaagarummaa guddaan jiru. Yoo humni biraa kaabaa dhufe waan sodaannu hin qabnu. Kan nu rakkisaaru isuma keenya ta'ee nu wajjin waliigaluu dadhabee nu ajjeesuu nu akkana godhuu waan akkanaa kanaan wal dadhabne kana utuu bakkaa kaafne Oromoon illee deebi'ee tokkoomee warra kaabaa ofirraa qabu ofirraa dhiibuu danda'a. Waliigaltee isaa malee homaa gochuu hin danda'ani waan jedhamutu dubbatama. Agartee kuni ana keessas ni ture. Amma garuu itti amanu. Maaliif naan jedhe? Sababni isaa mooraa qabsoo Oromoo garagalee ilaaleera bal'inaan. Mooraan qabsoo Oromoo tokkummaan qabu. Faffaca'aadha. Amma warra qawweedhaan Oromoof lolu yoo laalte tokkummaa hammamii qabu. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waan adda addaatu ta'aa jira jechuudha. Waan uummanni Oromoo barbaadu qofatu hin taane waan uummata Oromoo miidhu adda addaatu ta'aa jira gara kanaanis. Mooraa siyaasaa Oromoo walumaa galatti non violence karaa ta'eenis yookiin bifa armed hin ta'iniin karaa nagaatiin geggeessa jedhamee yaadamu yookiin daaspooraa kana keessa faca'ee nama jiru yaada adda addaa yaada mormii adda addaa dhiyeessu kana yoo ilaalu intitii miti waan political intitii amansiisaa ta'e tokko hin argu jechuudha. Nama faffaca'aatu yaada wal fakkaataa dubbata. Nama faffaca'aatu yaada wal fakkaataa dubbata. Akka dhaabaatti isa kamiin abdanna? Adda bilisummaa Oromoo yoo jenne adda bilisummaa Oromoo bakka meeqa jira? Inni jiruyyuu qallatee miidhamee dhoramee Finfinnee keessa jira. Inni waraana geggeesseen jijjiirama Oromoodhaaf fida jedhu karaa hedduu rakkoo qaba. Karaa naamusaa, karaa tokkummaadhaan, karaa waraana kana tokkoomsanii karaa hundaan bifa naamusa qabuun yookiin bifa istiraatejik ta'een uummata Oromoo madaaluun agartee naamusa uummanni Oromoo qabu madaaluun waan hojjetaa jiruun arguun yeroo dhiyoo keessa jechuudha. Kuni kana dhaabota siyaasaa biraas yoo ilaalte maqumaaf jiru malee sochiirra jiru jedhanii dubbachuun hin danda'amu. So
yoo mormiin mooraan mormii Oromoo kun tokkummaa cimaa qabaate I think warri PPs waliin hojjechuuf dhiibamu jedheen yaada. Amma garuu akka malee faffacaalee jirra gidduu keenyatti wal tuffiitan maataa deemaa jira. Warri qabsoo hidhannoo keessa yookiin walumaa galatti qabsoo mooraa qabsoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu keessa yeroo dheeraa ture. Warra OPDO kana yookiin warra duraan OPDO turanii amma PP ta'an kana jalqabarraa qabee rakkootu jira. An eeriyaanan ilaalaa ture tokko isa kana beekan. Bara 1980 irraa qabee hariiroon OLF fi OPDO gidduu jiru erga ijaaramanii booda jechuudha. Jiru hariiroo gaarii miti. Hariiroo wal tuffiiti. Hariiroo maaliif inni tokko diina wajjiniin ummata Oromoo miidhuudhaaf ijaaramedha mee waan laalamuuf inni kun immoo of danda'ee ummata Oromootiif yeroo dukkanaa keessatti dhalatee qabsoo geggeessuudhaan wareegama guddaa kafaluudhaan sabboonummaa Oromoo fidee sadarkaa kanaan gahee injifannoo jajjabaallee argamsiiseera jennee waan beeknuuf gama kanaan iskoorii kanatu jira. Gama kaaniin ammoo warri OPDO jedhamuudhaan even maqaadhuma isaallee dhaadhiyoo jenneen waamnu beekte. Maaliif ennaan rikognishiniin kenninuuf tokko. Lammaffaa TPLF wajjin dhaabbatanii jalatti ijaaramanii Oromoodhaaf ulee ta'anii dhufanii qe'ee Oromoo weerarsiisuu malee of danda'anii gaaffii Oromoo fuulduratti fiduudhaaf carraan qaban turan. Kana keessa waa lamatu jira. Tokko warra dhugaan achi keessa dhaabbatee kanuma keessaan Oromoof hojjechuu dandeenya jedhutu jira. Warra immoo cal jedhee garaadhuma qofaaf jiraatutu jira. Waa takka gaaffii hin qabu. Kuni abbootiidha. Abbootii yeroon jedhu gara OLFinis gara OPDOtiinis warri waggoota 20-30 dura gaafatamarra turan waltuffii cimaatu gidduu isaanii jira. Tokko karaa barnootaa qophiin qaban warri OPDO kun ijoolleedhuma waraana dargii keessaa oofamanii booji'amantu Oromoo irratti ijaaramee dhufe kan jedhuun ni tuffanna. Jarri immoo OLF waan Oromoodhaaf ta'u waan uummata Oromoo madaalu ajandaa qabsoo Oromoo yookiin kaayyoo qabsoo Oromoof hin dhugoomne rakkisaa ta'e qabatee deemaa iddoodhuma durii irratti hafee kan jedhuun dhaaba kana tuffatu. Egaa jarri TPLF wajjiniin jiran waan ta'eef yeroo sanatti TPLF immoo akka malee smaartii turanii kaayyoo qabsoo ofii isaanii utuu qabanu Tigray Liberation Front utuu qabanu akka Itoophiyaa hammaaranii fudhatanii akka harkatti galfatan irratti hojjechuutti deebi'an jechuudha. Jijjiiratan yaada isaanii EPRDF yeroo jedhanii ijaarratan. Kuni abshaalummaa isaanii agarsiisa jechuudha. Wayita sanatti abshaalummaa akkasii gama keenyaan arguun hin danda'amne soo maal godhan? Oromoo nama fakkaatu waan Oromoo ta'e waraana keessaa guurratanii waraana dargii keessaa guurratanii ijaaraniitti OPDO jedhanii moggaasanii gaafa sirnicha cabsanii gad dhufanu isa kana wajjiniin biyya guutuu bulchinaa jedhan jechuudha. Amma hariiroon yeroo kanattis hariiroon OLF fi OPDO gidduu jiru hin sirranne. 91 keessatti xiqqoo yaalamee ture hin sirranne. Engadda 2018tti Asmaraatti yaalamee ture. Isa hundee isaa gadi baasanii dubbatanii wal gidduutti kabajaanii fi rispektiin Oromummaa, rikognishiniin Oromummaa wal gidduutti akka uumamu waan darbe seenaaf dhiisanii fuulduratti akkamitti dantaa Oromoo amantaadhaan wal amanuudhaan waliin eeguun akka danda'amu irratti hin hojjetamne jechuudha. Wanti ta'u hundi mormaa ol qofa dubbatamu. Wanti mari'atamu hundi irra keessa gubbaarraayi malee jala isaa garaa wal kaayyatanii deemuutu jira. Bakka carraa argatanitti wal xiqqeessuutu jira. So kun maal fide yoo jenne jarri kun kufaatii TPLF booda yeroo aangoo qabatan waan duraan deemaa ture sana itti fufsiisan. Maaliif ilmaanis ni dhaalan jechuudha. Karaa OLFinis abbootii dabran sanarraa dhaalan. Dargaggeessi amma jiru waan kana dhaalee deemaa jira jechuudha. Karaa OPDOtiinis yoo laallee warri amma PP jedhamu kun waan kana dhaalanii jiran. OLF ummata Oromoo wajjiniin waan deemu sagantaa siyaasaa OLF ummata Oromoo wajjiniin deemu kan hin tolfatin akkanumaan seenaa yeroo dheeraa himachuu yookiin immoo injifannoo bara sanatti ta'e sana qofa himachuudhaan
yeroo kana deemuun hin danda'amu kan jedhudha. Kanarratti wal xiqqeessuun kun immoo carraa argatanii wal miidhuu fideera jechuudha. Warri aangoo qabate kanaan fayyadamee warra aangoo hin qabatin karaarraa daandii gara aangootti akka hin dhufne dhiibuun ni jira jechuudha. Warri immoo mormii keessa jiru kuni kana buqqifnee hundeedhaan dhabamsiifnu malee Oromoon furmaata hin argatu akka jedhutti deemuun kun walirraa nu fageessaa deemaa jira garmalee. Egaa mee yaayyaa sirratti egaa walitti waan dubbatte keessaa mooraan qabsoo Oromoo tokkummaa yeroo ammaa kana hin qabu kan jedhu gara biraatiin immoo warra PP kana dhidhiibanii gara qabsoo Oromootti deebisuu yookiin gara tokkummaatti fiduu kan jedhu kaaftetti jira. Abdiin ati sitti mul'ate maali? Fakkeenyaaf anis atis kan beeknu gaaddisa qabsoo Oromoo yookiin immoo hooggantoota Oromoo jedhamee Finfinneetti dhaabbatee kan ture yeroo sana cabsanii kan ba'an warra morma OPDOti. Warra PP ammaa kana keessattuu muummicha ministeeraati. Lammaan fa'aatoo faana kaatanu. Gama biraatiin warra even warri paartii kana keessa jiranii isaan kanuma namuma isaanii kan akka Lammaa of keessaa fageessuu tiim Lammaa sana. Warra mormitoota kanillee barcuma isin jalatti qabna jedhan kan akka Jawaar fa'aa hidhuu kanatu mul'ata egaa ture. So maal godhaniiti jara kana garanatti fiduudhaaf abdii maaltu jira? Lammata immoo amma qabatamaatti kan arginu warra karaa nagaatiin hin qabsoofna jedhan kan akka ABO'tiif KFO'llee balbala itti cufanii biiroo irratti cufaniiti jiru. Bifa kanaan attamitti PP dhiibanii gara atamma jettu kanatti fiduu hin danda'ama. Akkamitti qabsoo Oromoo tokkoomsuun hin amma faca'ee jettu kuni mooraa qabsoo Oromoo akkamitti tokkoomsuun danda'ama? Abdii sitti mul'atu maali? Tokkoffaa mooraa qabsoo Oromoo daangaa isaa bal'isuu barbaachisa. Anaaf mooraan qabsoo Oromoo warra PPs ni dabalata. Kanam akkanatti hin yaadnu amma dur. Oromoodha waan ta'e Oromoof gochaa jiranii amma ta'e xiqqaa babal'atu godhaa jiranii. Dhiifama yaayyaa hin dabalata malee amma gaafa gaaddisa qabsoo Oromoo yookiin hooggantoota Oromoo jedhamu sana PP dabalateeti. Isaantu cabsee ba'e saba malee Finfinnee jirra hin beekna yeroo sana. Kanaaf hin dabalata. Mooraa qabsoo Oromoo kana siin jedhaaru kan 2018 asii miti beektaa. Yoo walumaa galatti ammallee yoo laalle sa'aa kanattis yoo laalle yeroo sanattis taanaani ni jenna malee jaraan araaramuuf teenye akka Oromootti gaaddisa Oromoo waan jedhamutti tolfames superficial beektaa waan akkasii sanaan dhugaadha serious jedheen fudhadhuan. Achumaatti si dabaluudhaaf amma gama warra waraanatiin wajjin illee nagaa buufna jedhanii iddoo tokkotti dhufanii araaraaf yaalii godhamee yeroo jedhu warra mootummaatu didee keessaa akka ba'eedha akka ambaasaaddariin Ameerikaa Finfinnee jiru dubbatu sanatti. So otoo kun jiru maal gootee walitti fiduu kan jedhu akkamitti sitti mul'ate? Laal afachi duraan waan addaan na dhaabde sanatti hin deebi'a. Waan mooraa qabsoo Oromoo jedhamu kuni waan salphaa miti beektaa. Mooraa qabsoo Oromoo yeroo jennu mooraa qabsoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu jedhamee ibsama. Dhugaadha. Mooraan qabsoo nu beeknu anu sammuu kiyya keessatti yeroo dheeraaf kanan beeku mooraa qabsoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamudha. Fedhiin isaa, kaayyoon isaa, maal isaa hundi wal fakkaataadha jechuudha. Even KFO booda kana dabalachuu jalqabe malee duraan hin quban qabu yeroo jalqabaa dhalannaa KFO duraa sana keessa baay'eeyyuu quban qabu jara quban qabu ture jechuudha. Garuu kaayyoo federeeshinii isa qabaatu kaayyoo walabummaa isa qabaatu mooraan qabsoo Oromoo jara kana lamaan KFO adda bilisummaa Oromoo fudhateera. Booda kana warri kun yeroo dhufu araaraaf wajjin taa'ame malee mooraa qabsoo Oromooti kan jedhuuni miti because wanti nuti propaagandaa nuti geggeessinu baay'eensaa akka qaama mooraa qabsoo Oromoo ta'anitti hin ibsu jechuudha. Mooraa diinaa jedhee kaa'a malee mooraa qabsoo Oromoo jedhee hin kaa'u. Kaleessas bara OPDO'n TPLF wajjiniin hojjetaa turan mooraa diinaa ta'utti jara beekna nuti. Maaliif jennaan kaayyoo diinaatiif ijaaramanii hojjetu malee kaayyoo uummata Oromoo fi mitii kan jedhutti beekna jechuudha. Because waan dhiibbaa diinni irraan gahu jalaa bahanii utuma fedhii qabaatanii iyyuu Oromoof homaa gochuu hin danda'anu jennee waan amannuuf jechuudha. Kanaafuu amma tokko wanni yaada keenya keessa sirraa'uu qabadeen amanu
mooraa qabsoo Oromoo yeroo jennu waliigaluu baannus mooraan qabsoo Oromoo daangaansaa PP Oromoo PP dabalachuu qaba. Kana tokko jechuudha. Kan biraa waan araara didanii keessaa bahuu Kaayiroo Taanzaaniyaa maal jennu kana inni waa'ee araaraati. Dhimma araaraa keessa waan galee bal'inaan beekuun qabu. Maalirratti wal laban, maalirratti wal ta'an, waan gadi bahee baheetumarraa dhageenyurraa dubbachuu malee steejii sanarratti argamnee waan hin beekneef bal'aa dubbachuu hin qabnu. Tokko. Kan biraa araarri sunis superficiaalidha. Waanuma gubbaati malee waan reefuu siin jedhe sana hundee jalqabaa wal amantaa fiduudhaaf agartee wal gidduutti tirastii uumuudhaaf hojiin gahaatti hojjetame hin jiru. Rakkoon guddaan ammaan tana harkaanuu qabu rakkoo akkaataatti OLF waa laaluuf akkaataatti OPDO'n waa laalaa dhufan gidduutti hallayyaan jiru yookiin gaappiin gidduu kanatti jiru bal'atee walitti siquu dadhabuuti. Wal amantaadhaan walitti siqamee akka gaariitti waliigalchuu qooda waliigalchuutu hanqate. Fakkeenyaaf warri OPDO keessa jiru waan danda'ame karaa danda'ameen uummata Oromootiif waa tokko warra gochuu yaalaa turetu jira. Warra keessaa dadhabatee baheefaa nutti baqate yookiin immoo dhufee nutti dabalame fa'itu jira yeroo dhaaba keessa turre jechuudha. Jaruma kana wajjin iyyuu akkamitti akka wal fudhachuu dadhabaa turre yeroo garagallee ilaallu rakkoon isaa guddaan maalni waan wal hojjechiisuu dadhabuuti. Waan kabaja walii qabaachuu dadhabuuti. Fakkeenyaaf mana moota kiyyoon dhibbisaa yoo ilaalte Jarman irraa baheet qabsoodhaa jedhee Asmaraa dhufe waliin beekna. Namni kun dhaaba keessa ture sana keessatti pirezidentummaan Oromiyaa itti xiqqaata ture. Sadarkaa guddaatti nama guddachuu danda'u. Garuu qabsoo Oromootti hammam akka amanu agarsiisa. Waa namni dhiibbaa guddaa irraan ga'ee okay yes PLF jalatti hojjechuu irratti rakkoon qorqalbii waan adda addaa irra gahaa ture dhugaadha. Garuu jireenya koo naa wayya maatii koo naa wayya jechuudhaan fakkeenyumaan kaasaara malee isa qofa miti jeneraal Kamaal wajjiniin dhufes kaasuu dandeenya jechuudha. Kun yeroo laallu utuu wal kabajaan gidduu keenya jiraate utuu dubbii qotanii sirriitti bakka itti deebisanii akka Oromootti walitti araaramuun gidduu keenya jiraate rakkoon akkanaa kunis dhalatu ture jechuudha. Fakkeenyuma afaan kana kaasaa jira. Ammas yeroo baay'ee PPdhaanis kan jennu OPDOdhuma jenna. Ilmaan kaleessa fireen ijaarratte jenna. Akkasitti waa ibsina malee yeroo waa'ee gara kanaan yeroo dubbannu jechuudha. Respectfully ejjennoo isaanii kabajnee fi garuu wanti kun Oromoon fayyadu waan Oromoo fayyadu jiran waliin wajjennu. Mee maanni rakkoon akka Oromootti jetteenyee haa dubbannu. Araaramanii galuu qofaaf ta'uu qabu. Akkuma itti wal hubatan irrattuu jechuudha. Kan dhimma waraanaa qofa keessaa baay'een ilaalu. Amma fakkeenya kan waraana bilisummaa Oromoo fi warra mootummaa gidduutti ta'e sana jedhamee sun qofti sin furu beektaa rakkoo kana. Because humni Oromoodhaa waraana sana qofa miti. Fakkeenyaaf ABO'niif KFO'n kan biyya keessa jiranii wajjin hojjennaa rakkoo Oromiyaa kanaa wajjin hiiknaa jedhanii xalayaa amma barreessuuf itti gahan mootummaa kana. Isaan yeroo gaafannee jennu xalayaa sanaa garagalaniitu waan laalanii nuti fakkaatu deebii nuun kenninee jennu. Egaa warri mormitootaa amman erga deemanii silaa rakkoo kana amantaa wal gidduutti uumuudhaaf rakkoo kana tokkummaa dhabame kana uumuudhaaf silaa gahee leencaa taphachuun kan irra jiraatu warra aangorra jiru ta'utu irra jiraataa kan jedhamu jira. Sanammoo godhaa hin jiran. So warra yeroo dhaabbileen siyaasaa kun akkasitti itti dhiyaatanii balbala isaanii cufatu. Kanas akka waan jiru fansi yaadachiisu. Dhugaadha. Nan beeka quban qaba. Sirriidha kun dogoggora. Kana gochuun isaanii baay'ee dogoggora. Maaliifi jarri kun homaa dhiibbaa nurraan gahuu hin danda'an jechuurraa ta'uu danda'a. Jara kana wajjin haasofnus haasawuu baannus bu'aa fiduu hin danda'u. Haala jiru hin jijjiiru. Waan jedhuufaa ta'uu danda'a. Because warri dhiibbaa uumuu danda'u warra qawwee harkaa qabu waan ta'eef. I don't know. Ani jaaduma kan kun dubbataara malee waan jirri yaadan yookiin deebii jirri kennaniif waan jirri wal godhan quba qabu. Keessa isaa gadi beeku. Garuu gaafachuu isaanii nan dhaga'een jira. Gaafachuun sunis amma beektaa wanta reefuu jedhaa ture suni wantoota akkanaaf akka gatiin arganne godhe. Utuu
agartee waanuma amma dhalate haala current situation irra qofa dhaabbannee tarkaanfii nuti walitti dhufuudhaaf fudhannu kuni fagoon deemu jechuudha. Maaliif inni lasting hin taanee fi hundeerraa walitti dhiheenya hin qabnu wal amantaa hin qabnu akkuma reefuu jedhe. Kanaafuu haala yeroo wayii tokkoof jenneetii waan dhalataa jiru wayii ilaallee walitti birmachuu wayii fa'aa fakkeenyaa ammatu humni kaabaa dhiibaa dhufee jedhe waa wayii kana caalaa wanti Oromoo kana walitti fidu humnoota kana walitti fidu wayii jiraachuu danda'a. Garuu fagoo immoo hin deemu argineerra amma duras. Fagoo wanti inni hin deemneef maalni? Kanaaf eenyu komatama jettalee kanaaf eenyutu komatama gahee silaa leencaa kan qaba. Komiini warra mootummaatii jechuu dandeenya. Warri mootummaa maaliif kana godhanii kan jedhu deebii jaratu kennuu qaba. Dhugaadha ani amma gama kanaan komii nan komadhaanis komiin qaba mataan kan aniyyuu jechuudha. Maaliif yeroo yaadni akkanaa jara kana biraa dhufu kabajuufii barbaachisa. Maaliif waliin hojjennu jechuudha. Waliin hojjennuun kun immoo yoo dhaqee authority isaanii kan cunqursu ta'e maybe diduu danda'u ta'a. Hanga sana hin goonetti garuu wanti isaan didanuuf anaafis hin gadu. Because hin fayyada maaliif jennaan constituency guddaa qabanii of duubaa jirri kun. OLF Adda Bilisummaa Oromoo Daawudiin hoogganamus Kaafaawwan Dr. Mararaadhaan hoogganamus akkuma kana jara kana qofa miti warra Finfinnee keessatti xiqqaatee taa'u kana qofa miti constituency qabanii namoota kana mootummaa kana wajjiniin yoo hojjechiisuu hin danda'ame bu'aa qaba Oromoodhaaf. Tuffatamuu hin qabu jechuudha. More importantly garuu warri qawweedhaan wal waraanaa jiru kun sirna kana wajjiniin hundeerraa gatta'anii araara dhugaadhaa fiduudhaa fi waan baay'ee sakatta'anii ilaaluu barbaachisa. I don't know for days Tanzaaniyaatti haasa'amaa ture hammam tokko akka Debs deemanii Debs wanta amma reefuun kaasaa jiru kan historical background isaarraa jechuudha. Kaasanii dubbii kana fidanii bakka itti galchuu danda'an hin beeku. Garuu wantan argaaru guddaan hanqinni ni jira naannoo sanatti. Gama kanaanis gama sanaanis hanqinan argaa jira. Hanqina kana keessaa bahamuu danda'uu qaba. Akkamitti bahamuu danda'a? Walitti dhufanii yeroo dheeraadhaaf namoonni intellectuals mootummaa PP keessaayis karaa mormitootaa kana keessaayis just jiramti haasaa politikaa haasa'utu hin taane intellectually gartee waan seenaa irratti hundaa'een akkaataa itti wanta kanaa kun qoodamni politikaa kun dhalate hundee isaarraa zeeroo irraa kaasanii ilaalaa as dhufuu barbaachisa. Fakkeenyaaf gaafa jalqaba utuu OPDO'n hin ijaaramin dura utuu dargiin jiru Adda Bilisummaa Oromoo fi wayyaaneen waliin hojjechuudhaaf carraatu ture. Wayyaaneen kottaa waliin hojjennaa yaada jedhu dhiyeessitee turte jara keenyaaf. Kana kan goote haalli yeroo sanaa sun jarri akka malee ijaaramanii jiran. Shaabiyaaniif wayyaaneen almost dargii kuffisuutti dhiyaatanii turan. Jarri keenya ammoo ammallee uummanni Oromoo kun bal'inaan hin dammaqne hojiin guddaan isaanii humna enerjii isaanii gubaa ture. Oromoodhuma kanayyuu Oromoomsanii sabboonummaa keessatti ijaaru. Karaa qawwee karaa hidhannoo jara sana wajjiniin ammallee hin qixxaanne jechuudha. Jarri immoo almost sana dargii kuffisuutti dhiyaataniiru. Maal jedhan kottaa waliin hojjennaa jedhan jarris fakkeessaaf waaman. Because OLF of danda'ee dhaabbatu of danda'ee ijoollee jajjaboo carraa barnootaa guddaa qaban yookiin dandeettii akademikalii namoota excellent ta'antu ijaaree dhaaba kana. Dhaaba namatti hirkatu miti. Seenaa akkasii hin qabu. Oromoodhaaf kaayyoo dhugaadha jedhee itti amane fudhatee ka'e. Yeroo sanatti walabummaa jechuun biyyi hundinuu dhaabonni yookiin riphxee loltoonni kamuuyyuu baay'een isaanii jechuudha. Bara decolonizationiiti waan ta'eef kana Oromoo baasa jedhanii fudhatanii ka'an sirrii haa ta'u dogoggoraa ta'u. Kanaaf waamicha wayyaanee sana kabajanii kana wajjin hojjennaa jechuudhaaf wanti isaan dhoowwu maanni nan beeka. Wayyaaneen ijaaramtee guddattee bakka guddaa geesseetti jara jalatti dhaqnee hirkata jaraa jalatti yookiin dhiibbaa jaraa jalatti Oromoodhaaf homaa buusuu hin dandeenyu jedhanii didan. Dan maal goote wayyaaneen ijoollee waraana keessaa booji'atanii waraana dargii keessaa shaabiyaa keessaa wayyaanee keessaa
booji'atanii shaabiyaa keessaas fudhataniiti kan of jalaa qabanuttis dabalaniiti OPDO kan jedhamu kana hundeessan. Seenaan jiru akkas. Kana yeroo hundeessanu waliin EPRDF waan jedhamu uumnee agoobara akkasiitiin Itoophiyaa kontirool goonaadha miti. Wayita kun ta'uuf deemaa jirutti addi bilisummaa Oromoo maal goonee waan kana fashalsiifnaa kan jedhu laallachuutu irra ture hin godhamne. Humnuma waliin madaalle sanaan chaartaratti seename. Chaartara keessattis dhiibbaan jabaannaan keessaa bahame. Agartee carraa kana uummata Oromoo hammana gahuuf akkamittiin sustainable gochuu dandeenya. Jijjiirama 91 itti dhufaa ture sana akka dhufuu deemaa jiru beekamaadha. 80s dhuma keessa jechuudha. Maaltu malaa jedhanii wayita sanatti waa gochuutu irra ture. Qeeqaaf miti garuu siyaasaa keenya wanti rakkisaa dhufee asiin gahe tokko waan yeroo sana nu hanqate wayitu jira jechuudha. Then OPDO'n yeroo sanatti dhalate gara wayyaaneetiinis olola guddaa obaafamaa waga'amaatti gara dhaabaatti ol guddate. Akka ofii ilaalanuttis karaan adda bilisummaa Oromoo kun Itoophiyaa keessatti waan dhugoomuun fakkaatu ni jedhu sammuu isaanii keessatti dagaagaa dhufe jechuudha. Maallee hariiroon akkasii kun waan because uummata Oromootiif adda bilisummaa Oromoo waan baay'ee godheera. Qubee afaan Oromootiin akka barreeffamu godheera. Oromiyaan akka biyya taate naannoon biyya uummanni Oromoo irra jiraatu akka Oromiyaa jedhamu moggaafamuun waan guddaadha. Jijjiirama bal'aa guddaa ta'etu 90 waan dhalate waan ta'eef kana keessatti adda bilisummaa Oromoo waan qooda qabuuf yeroo baay'ee warri suni qooda keessaa hin qaban jedhamee ilaalama jechuudha. Garuu immoo TPLF wajjin isa ta'uu qabsoo keessa ture jirri kuni jijjiirama sana keessatti qooda qabaachaa turan. Qooda sana faa hin kenninuuf fakkeenyaaf. Laal kireediitii walii kennuu dadhabuutu jira. Ha xiqqaatu ha guddatu diina jalatti isa ta'uu ijoollee Oromootii jedhanii kunuunsanii ofitti harkisaa deemuurraa alagaatti achi maxxansanii dhahuu. Isa kana propaagandaa gama keenyaan barsiifame kanatu amma ammaatti dhufee ilkeensaa dhuka PP keessas jira jechuudha. Jarri kunis waanuma kana dhaalaa dhufanii akka itti OLF jara laalu kana beeku. Kanaafuu seriously hin laalanu jechuudha. Carraan akkanaa kun irra immoo qabsoo aangoon olaanaan yeroo harka isaanii galu immoo xiqqoo yaadni kun jijjiiramuu illee hin dandeenye. Akkuma durii sanatti tuffatamu. Akkuma durii sanatti wayitti maxxanfamu. Ergatti wayyaaneen deemtee boodas immoo Amaaraaf hojjetaa jiru kan jedhutti maxxanfame. Erga Amaara wajjin wal dhabanii immoo waraanuu jalqabanii boodas biraan hafne jechuudha. Sirna nafxeenyaatti fufsiisaa jiranii jedhama. Agarsiiftuun hin jiru yaayyaa amma sirna nafxeenyaa yeroo Siidaa Minilik Haayile Sillaasee kana deemanii baasanii masaraa mootummaa keessatti lammata immoo sirna sana warra duratti du'ee ture sirna nafxeenyaa warra leellisu iddoo du'e sanarraa dhukkee irraa rukutanii ol kaasuun isa sana qadmoo kaffitaa jechuun suni ture. Kanaaf waan lafaatti uumame natti hin fakkaatu waanuma isaan fuuldura jiru. Gama biraatiin isaanis abaa'oo qubeen kun akka ta'u Oromiyaan akka biyya taatullee kan godhatis akkuma jette waggaa 50 qabsaanii maal hojjetanii jedhameeti kan yeroo ammaa kana jenereeshinii 60mootaa jedhamee tuffachuutu jira. So kana keessatti amma nagaan keessattuu mee waan namni tokko si gaafate faana inni jedha. Nagaa jettaa, nagaa buusuu jettaa, araara jettaa. Yeroo hedduu yaalamee kan dide mootummaadha. Akka fakkeenyatti ati quba keessa hin qabnu jetta. Kan yeroo sana walitti fidaa ture keessa Ameerikaadha. Ambaasaaddarichi immoo Finfinnee taa'ee waan inni dubbate waan dhageessanatti fakkaata. Kan dide mootummaadha. Ati maal gootaa waan abdii qabu wayii of harkaa qabdaa. Gara mootummaatiinis gara mormitootaatiinis wanti dubbiftee jira kan jedhutu jira. Maal of harkaa qabdaa maal abdatteeti nagaa araara jettaa yaayyaa kan jedhu. Okay. Gara dhumaarraan si jalqaba. Nagaa jetta araara jetta maal abdattee yoo jedhame okay maalni opshiniin jiru? Opshiniin jiru waraana miti. So waraanaan injifannee milkoofnaa jennee amanaarraa jechuudha beektaa.
waan nagaa yoo balaaleffanne akkasi. Nagaan kun wanti inni milkaa'uu dhabeef kanaaf jedhanii falmuun waan tokko. Maaliif nagaan kun hin milkaa'uu jedhanii falmuun waan bareedaadha. Garuu nagaa maa jettaa jechuun gaarii miti beektaa. Araara maa jettaa nagaa maa jettaa jechuun gaarii because faallaan nagaa maa inni waraana jechuudha. Waraanni immoo eessatti nu geessa yoo jennee isa alagaa wajjiniin lollutuun taane wal gidduudhuma keenyatti hammaataa deemee booda tokkummaa Oromoo jigsuu danda'a sodaa qaba jechuudha. Kanaaf siidaa jettirraa dhufu amma. I think siidaan yeroo sana ijaaramaa ture suni it's not seriously waan sirna sana olaantummaa ofirratti goobsanii ofii jalatti hirkatanii buluudhaaf Oromoon jalatti akka bulu godhanii warra sana sirna sana deebisanii bakka itti deebisu. I don't think so. Sababni maanni was temporary wanti suni wanti sana waan godhameef amma miidiyaa irratti dubbachuun barbaadu waan ofii kootii irra ga'ee jira. Yeroo sana maaliif akkasitti leellifamaa ture suni ni jira kanaa kuni kan jedhu amma miidiyaa irratti dubbachuun barbaadu was a reason. Wanta laalumaanni developmentiin isaa gara maalitti deemedha. Amma fakkeenya akka ka'umsa isaa yeroo sanaatti yoo laalle akkatti siidaan jira kanaa atseewwanii sun jaarame maalii sun yoo laalle akkitti jarri isaat faa dhufanii biyya fudhatanii OMN immoo dhiibamee biyyaa bahee agartee sabboontonni Oromoo kun taargeeted ta'anii akka sana ka'umsa sanaan yoo itti fufee deeme waggaa meeqa? Waggaa 6-7 keessatti asiyyuu hin jirru jechuudha beektaa sila. Garuu kanan argaaru maani developmentiin isaa sirna sana yeroo sana maaliif godhame sababa isaa jiratu beeka. Garuu wanti sana booda ta'aa dhufe maannidha. Wanti sana booda ta'aa dhufe waliin deemuun hin danda'amnedha. Maal jedhaa turan kafiiti yaalloo arafaanoo kan jedhaa ture irra isa jira. Tokko jedhe. Namichi uummati naannoo Amaaraa maanni Liyyuu Haayilii isaanii ijaaree uummata keenya walloodhaatti dhaadatee buqqisuudha waa meeqa godhee nu finiinsaa ture dhiiga nu finiinsaa ture irra isa jira. Namichi Swiidin kanarraa galee waraana TPLF irratti geggeeffamaa ture faannoo hogganuudhaan ajajuudhaan duulchisaa turee fi Oromoodhaa tuffii guddaa qabaachaa ture irra isa jira. Agartee TPLF keessaa warri akka malee mataa jabaatu jibba keenya jabu jarka Siyyuun Masfin jarka Abbaay Tsaayii eessa jiru kanan gaafatu namni keenya beektaa achi as kottu ammas deemsa kana keessatti warri humnoota Amaaraa yeroo ammaa tokkummaa cimaa qabu ka faannoo deeggaruuf kan hin deeggarres wanti isaan barbaadanu galiin isaanii wal fakkaataadha maanni bakka duriitti deebi'uudha. Oromoon masaraarraa fudhatee jedhanii yaadu. Oromootu masaraarraa fudhatee dhugaadha. Ijoollee Oromooti kan bulchaa jiru. Isa kana bakkatti deebifnaadha. Oromoon immoo wantoota kanaa kana hin laalu. Wanti yeroo sanatti nafxeenyaa ol kaafameef suni olaantummaa isaanii leellifameef suni ammallee ho'aadha mataa keenya keessatti fresh. Garuu wantichi deemaa dhaqee faallaa sanaa ta'eera yeroo hubannee ilaallu jechuudha. Osoo gaafa isaan gaafa sana ol kakaasuun nagaa kennaan jirru faallaa ta'eera. Osoo isaan gaafa sana ol kakaasuun osoo gaafa sana isaan akkasitti ol kakaasuun kun dhufuu baate wayyaaniin waggaa 27 fi sirna nafxanyaa sana waaltee irra teesse mormiin hin turre. Har'a yeroo sana maqaa gadhee kanaan Oromoodhaan waaman yeroo sana wanjala ture Finfinnee keessatti. Amma yeroo sana ol kakaasuun ittuu jara kan akka ol kaka'anii har'a waraana deebi'aniituma 4 kiiloo isaan jedhanii wal waraanan kanaa fi isaanuma sirnichuma akka isaan waraanan kan godhe yeroo sana ol kakaasuu kana jedhamee tamanama. Yeroo dhaqee Minilik ol kakaaftu aannolee dagatta jedhu. Akkasumas immoo Harargeetti waan ta'e sana dagachuudhatu dhufa. Jara immoo hin humneessa. Amma Somaaletti jara bobbaafnaa waan hojjetan beeku jechuun jara sana humneessee har'a sadarkaa isaan ga'anii isaanumaa dhufanii immoo barcumatti dhumaa akka isaan gaafatanii godhaatii jira. Kanaafi ka'umsi sun dogoggora. Amma akkati jettutti Abbaay Tsaayii fa'aa eessa fa'aa jiru yeroo jennee gaafannu gaafin yeroo sanaatis itti qabsooftee qeerroon 5,700 itti wareegame sun immoo eessa jira jedhanii gaafatu
gara Oromootiin. Kana maal jedhu? Ilaal waa hedduu wal keessa fiddee tokkoffaa jarri wareegame kuni jarri karaarraa maqe kuni kan hidhaa jirus dabalata diinota Oromoo gurguddaadha anaaf. I think namoota baay'eef illee akkasuma irraan dubbannu baafnee malee hin beekna diinummaan jara kana amma akka inni cimaa ta'e jechuudha. Sirna Minilik kaasanii yeroo sana yookiin immoo I think waan naareetiivii warra Amaaraa kana fuudhanii recognize gochuun sun politikaaliidha bu'aa politikaatii fi jedheen bira darbuu barbaadan keessa isaan dhaquus hin jedheera. Bu'aa politikaa yeroo sanatti barbaadameef ta'uu danda'a. Otoo akkas gochuu baatanii arra humni jara kanaa jabaatee qawwee hidhatee akkas jenna miti. Ani immoo kan laalaa jirutti otoo ta'uu baatees faannoon akka kanatti majaaramee deemu kuni waan oolu hin turre jechuudha. Kuni bari gaafa adda bilisummaa Oromoo biyya seenu hin turre wanti kun 18 ati ammallee hin galleetti fakkaata isin yeroo sana. Moo galtan hin beeku. Garuu gaafa buraayyuu irratti waan ta'aa ture waan adda addaa sana amma jara kana fa'aa jaruma mootummaa takkas godhee waan jedhamutu jira. I don't think so. Kuni irra guddaa jara akka Biraanuu Naggaa fa'iin wal qabata. Humnoonni nafxanyaa akkamitti adda bilisummaa Oromoo biyya seena jechuurraa karaa adda addaa duula isaaniif danda'amu hunda godhaa turan. Guyyaa sana guyyaa gaddaa godhatanii mana cufatanii oolani baay'een. Uummata nagaa uummata miskiina jedhaan jiru warri siyaasaa qabu warri ilaalcha siyaasaa qabu jechuu kooti irra hedduun. Kun maal agarsiisaa? Biyya erga biyyi sirni jijjiirame booda bakka qabachuu qabu kan nuti itti amannu qofa ta'uu qabaa jedhame. Haasaan muummichi ministeeraa bakka adda addaa deemee godhaa ture hamilee guddaa isaaniif ta'eera. Agartee otoo akkas ta'uu baatee diigamuu isaati biyyi waan akka gaaffii hin qabu. Maaliif Oromoon dhufee biyya isaa fudhataa jira. Akkuma kaayyeffatee Oromiyaa addatti baafataa jira. Egaa nuti baafteen keenya kana malee hin jiru jedhamee qoqqoodamee galamaara beekte. Amaarris of qopheessaa ture bara utuu sirni kun hin jijjiiramin dura dhalate bara jarri akka eenyu marshaa jedhan namichi abiniin ijaare sun. Jarri kun Itoophiyaa irratti yoo akka durii abbaa taanetti fufuu dadhabne nagaa dhowwannee biyya sana kukkunnee gannee akka Amaaraatti of ijaaruu hin dandeenya jedhanii ka'an jechuudha. So maaltu deemaa jira? Itoophiyaa diiguudhaaf gamaa gamanaan wanti oofamaa ture kun sirna diiguu mootummaa sana diiguutti deema jechuudha. Namoonni gariin Itoophiyaan diigamuutti gammaduu danda'u ta'a. Akka fakkeenyaa siyaasaa dur keessa turreetti impaayeraa diigamtu malee bilisummaan Oromiyaa hin dhugoomuu jennee amanna. Amma garuu dhugaan jiru akkasitti miti anaaf akkasitti hin deemsisu. Gaariidha yaayya. Mee yeroo sana siyaasa fi taphatamee haa jennu akka ati jettutti. Garuu osoo sun ta'uu baatees faannoon inuma lolatti fufaa Itoophiyaanis immoo diigamuu fi yeroo sana jedhu. Ani seenadhuma Itoophiyaa sana keessatti namni uummanni warra bulchuu yeroo akkasitti daangatti fudhate waan jiru natti hin fakkaatu. Musee keenya jedhanii sirbanii fi yeroo sana akka biraa. So ani carraan gara diigamuu sanatti waan deemu natti hin fakkaatu. So jara silleellisin lammata immoo faannoon haa jiraatu malee asii achi faffacaatee haa jiraatu malee meeshaa gurguddaa kan amma ittiin mootummaadhaan humna mootummaatiin walgitu qabatan kana yeroo hidhachiisee mootummaan hidhachiisee leenjisee hidhachiiseeti kan gallakkise. Kuni humna caaluu ummata fixanii lammata mootummaadhumaa barcuma kana siin maluu gara jedhutti akka deeman kan godhe I think mootummaadhuma. So kuni adeemsa sirrii natti hin fakkaatu warra Ilaal hidhannoon suni lola Tigraayiif ta'ee jedheera bara. Yeroo sana lola Tigraayitu ta'aa ture. Lola sana keessatti immoo jaratu adda durummaadhaan deemaa ture. So hidhannoon kennamuufiin waanuma oolle mootummaan itti amanii lola sana geggeessaa jira waan ta'eef. Jara jaaruun waanuma oolle jechuudha. Gara Oromootiin yoo dhufte warruma sirna sana wajjiniin jirutu jaaramee deeme malee ka sirnaan ala jiru yookiin sirna PPT ala jiru Oromoon lola sana keessatti intarastiin qabu ture yeroo sana yaadanna walumaan jechuudha. Jarri garuu sirnicha keessayyuu utoo hin jiraatin sirnicha wajjin wal ta'uudhaan
almost sirnicha wajjiniin akka lakkuutti dhaabbachuudhaan inumaayyuu nutti dursuu qaba malee jedhanii waa hedduullee dubbataa turan waan genocidaal ta'e jechuudha. Kana hunda keessa kan naqameef yeroo sanatti lola sanatu kana fidee jedhee namanaa. Otuu immoo ta'uu baatees humna biraatiin booda fakkeenya ammoo hariiroo Shaabiyaa wajjin yeroo ammaa jiru kana hin beekna. Karaan qawween argamu baay'ateera amma jechuudha. Karaa Suudaan galuu danda'a, gara oliis karaa Gondar sanaan gara Shaabiyaa irraan, West Tigraay irraan karaa qabatanii jiru warra Amaaraa waan ta'eef Eertiraa irraa akka barbaadan galfachuu danda'u. It's not the only reason jechuudha. Jarri kun jabaatanii as gahuu isaaniitiif. Yes, lola Tigraayiif jecha qawwee baay'ee itti kenname sana fudhatanii ganuun isaanii sirnicha ganuun isaanii waanuma dhugaati. Kuni waan guddaadha, waan beekamaadha kun. Ammoo utuu ta'uu baatees tarii humna isaanii tamma kana gahuu dhaballee ta'a malee ijaaramanii sirna kana achirraa buqqifnee bakka masaraa abbaa keenyaatti deebina jechuun isaanii waanuman oolle jechuudha. So masaraa abbaa keenyaatti deebina yeroo jedhamu eenyuun jedhaa jiru? Gaaffii ka'uu qabu. Eenyuun jedhaa jiru? Tigreedhaan jedhaa jiru? Saba biraatiin jedhaa jiru? No. Jaallannee jibbinee nuti wal kabajnee dhiifnee Oromoodhuma suma masaraa jiru sanaan jedhaa jiru. Kanatu dubbii gidduu keenya jiru laaffisuu qabaa. Anjiru kanaaf jechuudha. Gaari dhagaa jalqabumaa jarri kuni gaaffii kanaaf kan ka'anii osoo jara jajjabeessuun dhufuu baate amma sana gaaffii ammasiin deeman kan jedhudha. Jalqabumaa yeroo muummichi ministeeraa jara kan amma jijjigaattuun ergannaa amma eessutti yeroo jedhanii faannoon kuni kan jedhamu kuni balaadha jedhameeti. Achirratti waan tokko waan cinaadhaan irraanfatamuu hin qabne tokko jira beektaa. Leellisni karaa achi Amaaraa warra Amaaraa leellisuu suni amma sana deemamuun isaa sirrii dhadheen yaadu. Garuu sababa immoo qaba wanti sun. Gara Oromootiin tumsa dhabuun natti fakkaata akka hin laalutti. Gara Oromootiin tumsa dhabuun waan yeroo sana godhamaa jiru sanatti wal amantaan waan gidduu jalqabumaayyuu waan wal fudhannaan hin jirreef sirnumti jijjiirameennaan walitti deebine malee hundeerraa waan araara buusuudhaaf gidduu ilaalchota lamaan keenya kana gidduutti araara buusuuf wanti deemaa ture waan hin jirreef jecha humna Amaaraa gar tokkoon yoo leellisan malee biyya sana tiksuun hin danda'amu kan jiru. Because biirokraasiin guddaan dammaqiinsi governance guddaan sana keessa jira waan ta'eef jara sana qabachuun dirqama. Jara biratti fuula argachuudhaaf amantaa argachuudhaaf jecha karaa hoggana warra PPT'n wanti godhamaa ture dhugaadha. Ifaadha. Tarii tokko tokko akka nu laalletti daangaa darbeera jennee yaaduu dandeenya. I don't know kana jaratu deebisuu danda'uu qaba. Garuu immoo everything was for reason. Sababaaf ta'e malee akkuma kanaan lafumaa ka'ee ta'e jedheen yaadu nama. Bareeda. Yeroo sana Finfinnee jiru jiraachuun kiyya baay'ee information kan akkan qabaadhu na godha. Gaaddisa hoggansa Oromoo yeroo sana fuuli deeggarsa kenneefira mootummaa kanaafi na yaadadha. Dokumentiin isaan dhuma irratti waliillee harka itti galanii ofiisii koo keessa diroowarii keessa ture achitti dhiisnee baane malee walitti bu'amee maal jedhamee mootummaa kana wajjiniin dhaabbachuudhaaf walii galamee ture. Isaan garuu kan filatan warra kaabaati. Dhugaan jiru kanuma gara kiyyaani. Mee waa tokko waan ati jettetu jira yaayyaa gara sitti haaceen. Ammatti jette. Ammatti garuu dhugaa tokko jala sararee dubbachuun barbaada. Laaffatu jabaatus garaan uga'us hanqatus hanqinuma isaa waliinuu kufaatii sirna kanaa hin deeggaruu warra buqqisuu sirna kanaa karoorfatee alagaa wajjin daboo dhaabbachuu waliinis walii hin galu kan jedhuti. Yeroo kana jedhu namni baay'een Yaayyaa Bashir already PP ta'ee jedhu. Maaliif akkas jette waa lama as keessatti argaa sirni kun buqqaa'uun irra hin jiru jettee lammata alagaa wajjin hin daboon dhaabbadhu jette. Gama kaaniin Oromoonumti kan keessatti hirmaatan lakki sirna kana buqqisuun nurra jiraata waliigallee warra kaaniin wajjin illee warra jedhantu jira. Sirna kan akka hin buqqaane maaliif barbaadde warra Alliance jedhu kanaanis daboon hin dhaquu jette. Kana nu ibsitaa? Galatoom. Anaaf kan salphatu akkuma reefu dubbataa ture hariiroo gidduu keenyatti hammaate bade kana sirreeffachuutu baay'ee easyidha nuuf akka Oromootti jechuudha. Afaan Oromootiin gatteenye dubbachuu dandeenya. It's very easy irratti hin hojjetamne malee jechuudha. Ilaal of tuulummaan gama lachuu jiraate kana dhiisuudha. Hin fayyadu uummata keenya miidhaa jira waan takka hin fayyadu jechuudha.
Agartee rispektii walii kennuu barbaachisa. Warri aangoo keessa mootummaarra jiru kunis warra tuffatamuu miti. Kabajuu barbaachisa. Agartee jijjiirama bara 2018 dhufe sana keessatti qooda taphatan ni qaban isaanis jedhanii amanuu barbaachisa. Dhugaadha nuti alarraa qeerroon jaaramee dhiiga isaa dhangalaase dhiiga isaatiin gatii kaffaleera jechuudha. Jarri immoo keessa ta'anii buloonii keessaa sanaa naannessuudhaan sirni TPLF aangoo isaanitti darbatee akka fiiguu gochuu irratti qooda hin tuffatamne qooda cimaa gumaachaniiru. Kana tokkoffaa iddoo kana jira rakkoon tokko. Numatu qabsaa'ee jijjiirama kana fide ilaalcha jedhutu gabbataadha. Mooraa qabsa Oromoo alaa kana keessatti jechuudha. Ammoo yoo laalle erga akkas ta'e maaliif sirnicha buqqifnee bakka bu'uu dadhabne gaaffiin jedhu taanee dhufuu qaba. Erga qoonni keenya cimaadha ta'e kan jara sanaa caalaa numatu kana fidee numatu jijjiirama kana fidee wayyaanii nutu raasee buqqise yes raasnee buqqisuu qooda leencaa qabna namni shakku keessan jiraanis. Ammoo qooda leencaa yeroo jennu leenci kun tokkicha miti. Achi keessaatu sana gochuu baatani. Fakkeenyaa yeroo qeerroon hiriira baatee bakka adda addaatti onnee guutuudhaan hiriira baatu qooda poolisiin Oromiyaa gumaachaa ture maaliif dagan? Poolisiin Oromiyaa qeerroo wajjin dhaabbachaa ture. Gama qeerroo dhaabbateeti mootummaa agaaziidhaa fi raayyaa ittisa mootummaatii wajjiniin wal lolaa ture. Bakka gariitti walitti dhukaasaa ture. Poolisii Oromiyaa eenyutu hoogganaa ture? Poolisii Oromiyaa kan hoogganaa ture OPDOdhuma yeroo sanaatti jechuudha. Oromiyaa bulchaa ture jechuudha. Maaliif harkarra qabaa? Qeerroon dhayinaa. Qeerroo harka qabaa kan jedhutu jira waan ta'eef ta'e malee filaa poolisii Oromiyaaf humna federaalaa maali waraana federaalaas haa ta'u agaazii gidduu garaagarummaan hin jiraatu ture gara jabinaan jechuudha. Sana dura akkastu ture baay'isawee. Sana dura poolisii Oromiyaa fi mootummaa maali humna raayyaa ittisaa gidduu garaagarummaan arginu yaadatta yeroo sabaa waliin hojjechaa turres ni beekna. Eenyutu eenyu waan akka garaagarummaan qaban gara jabina guddaadha qabalachuu jechuudha. So booda kana garuu qabsoon kun yeroo jalqabu keessaayis gargaarsa godhaa turan. An kanan beeku kanan hin beekne kan biraa hedduu jiraachuu danda'a. Gartee? So utuu ta'uu baati egaa utuu akka waan qofti goone wayii tokko ta'ee sirna sanaa hin barbaannu. Isinis jara wajjiniin nu cabsaa baatanii yakkamoodha. Kanaafuu isinis bakka ka'uu qabdu akkuma TPLF ka'ee Prime Minister ta'uu hin qabdanuu mootummaan ce'umsaa tattamaan akka dhaabbatu barbaannee sarduu dandeenya turre jechuudha. Nuti warra akkas gochuu dandeenyu yeroo sanatti. Qoqqoodamaadha akka malee faffacaadha jechuudha. Har'as sanuma. Kanaafuu haalli hiikummaan mooraa qabsoo Oromoo keessatti qabamuu fi ofii isaatiif deebi'ee wal nyaachuu kun dhagaa gara sanatti qofa akka hin darbanne nu gochuu qaba. Akan jedhudha jennoon kan qofa. Gaaffii keetti yeroo dhufu waan laman argaas keessatti jedhe tokko mootummaan kun amma uma fedheyyuu ta'uu akka kufu hin barbaadu hin jedhe dhugaadha. Dubbadheera akka kufu hin barbaadu qofa miti kanan jedhe. Hanqina isaatii wajjin hin jedhe. Hanqina ni qaba. Hanqina isaatii wajjin hanqina sana maaliif qabaate sababa mataasaa qaba. Sana wajjinuyyuu amma akka kufu hin barbaadu. Because anaaf garaagarummaa warri mootummaa kana irratti Oromoo ta'e qabsaa jiruu fi Oromoo mootummaa kana geggeessaa jiru gidduutti waan hojjetamee milkaa'uu danda'u salphaadha. Maal caalaa warra cimdoo fi maal jedhee kaabaa ijaaramee Oromootti gadi hiriiree dhufaa jiru caalaa jechuudha. Ilaal yeroo baay'ee waan cimdoo sana warruma mootummaa kana qofaaf kennuun kun maaliif akka ta'e naan galu. Otuu PP ta'uu ta'e iddoo sana kan jiru OLF ta'e yookiin KFO ta'e warri kaabaa kun ijaaramee gadi nutti dhufu jennee amanna. Akkasii maanni wal amantaan gidduu keenyaa fi gidduu warra Amaaraa jiru maali? Wal amantaan nuyi fi nu yeroon jedhu hiriira duraan wajjin beeknu jechuudha. Fi warra TPLF gidduu jiru maanni? Maal hariiroo diinummaa malee hariiroo hawaasa kamiin qabna nuti? Moo har'a ijoolleen Oromoo miti as keessaa baatee aangoo kana waan qabatteef nuti hariiroon diinummaa keenyaa kun halkanuma tokkotti hariiroo firoomaatti deebi'a. Maal immoo dhaabne sana booda haadha fakkeenya haa cabuuti inni kun jennu. Dhufan wajjin geenya sheerii Oromiyaa madaalu sana nuuf kennuu deemu jirri kun. Nuuf kennuuf deemu Oromoon walitti qabee nuu hana deemu
no beena siyaasaa adda bilisummaa Oromoo geggeessuun beena siyaasaa Oromummaati. Siyaasaa impaayiraatii miti. Jechuma impaayira jedhu kana nurkaan fudhataa jirri kun jechuun sirna kana haaromsina yoo jennu akkitti haaromsuu barbaannu akkatti Oromiyaa barbaannu sanatti. Jarri kun Oromiyaa nurkatti caccabsuudhaaf miti kan barbaadan. Oromiyaa wanta jedhan guyyaa tokko gurraan dhaga'uu barbaadanii beeku. Agartee dhimma kanaan wayyaaneen ofiisiitii jettee Tigraayin kabajsiisuuf jecha because mentaalitii secessionii qabu waan ta'eefi sana jedhanii Oromiyaa respect godhu jarri akka Oromiyaatti intitii Oromiyaa jedhamu jechuudha. Warra Amaaraa wajjin amma yeroo deemnu olaantummaan kan isaaniiti beekan TPLF miti. Jarri kun yeroo dhufu immediately jajjabaa Oromoo funaananii rashamu. Takka gaaffiin qabu. Hunda see keessa kan mootummaa keessa jirtus kan ala jirtus jechuudha. Kana godhu. Kan akka hin goone humni keenya immoo jara overwhelm godhee jararra aanee akka isaan nu sodaatan gochuu keessa jirra har'a nuti. Nuti mee humni Oromoo amma akka qabsootti dubbannu sooshaal miidiyaa irraa akkasitti finiinne dubbannu kuni dhaabasa kamii wajjin deemaa jirra gaaffiidha kun bara. Adda bilisummaa Oromoo jala jirra yoo ta'e okay baay'ee bareedaadha. Akka adda bilisummaa Oromootti dubbanna. Kaafaa'oo jala jirra yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Kaafaa'oon dhaaba siyaasaatti akka kaafaa'ootti dubbanna. Dhaaba biraa wayii tokko jala jiru yoo ta'e okay innis bareedaadha. Dhaaba sana wajjiniin dubbatamee siyaasaan hojjetamaa jechuudha. Hin jirru dajani faffacaanee jirra. Haala faffacaanee jirru kana keessaa bahuu dhiifneeti nama biraa irratti wanni goona beektaa. Rakkoo keenya qaama biraatti geessinee maxxanse. Otoo sirni kun bakkaa buqqa'ee immoo kana caalaa hammaata rakkoon keenya. Because rakkoon amma even tokkummaa Oromoo irratti iyyuu tireet ta'aa jiru dhalataa jira Oromoo keessatti. Inni kun garatti qabanu hin qabu. Eenyutu eenyutti amanee waliin deema. Kana hundaaf furmaata barbaachisa. Kana hundaaf Oromoo gidduutti araara cimaa barbaachisa. Akka siyaasaa qofatti utuu hin taane ilaalchuma hawaasummaa Oromummaa jennu sana gidduutti iyyuu rakkoo dhalataa jiru kana yeroo irraa yoo hambisaa deemne malee booda balaa qabaa jechuu kooti. Sirnaan amma aangorra jiru kuni nu ajjeesaa jira. Sirnoota darban caalaa Oromoo ajjeesaa jira. Warri amma cimdoo isaa ta'u warri abroonnatu warri kaabaa yoo dhufe kana caalaa Oromoo wanti godhu hin jiru. Oromoon amma kan ajjeefamaati jiru waan ijoolleen keeyya aangorra jirti yookiin immoo 4 kiiloo jirti jettuuf Oromoon addaan faffaca'e. Gaafa diinni hamaan tokko yoo dhufee iddoo sana qabate Oromoon tokko ta'ee ofirraa fonqolchaa. Si'achi kan waa murteessu Oromoodha malee nama biraa miti. Kanaaf ofirratti PP ofirra tursiisuun ajjeecha saamicha kan ofirra tursiisudha. Jara sana garuu gaafa isaanii karaarraa maqanii fonqolchuu dandeenya. Alagaa waan ta'aniif kan jedhu jira. Mee kan akkamitti walitti araarsite? Kan irratti yaada maaliif qabdu? Bareedaadha. Ilaal kaaseen ka'e waa'ee wal waraansaa itti dhufna mata duree tokko kophaatti naa qabadhu sanatti hin dubbanna. Waa'ee sirna kana yoo bakkaa kaafne ka dhufu wajjin taanee dantaa Oromoo tiksuu dandeenya ni jedhu sun gonkumaa gadi naan liqinfamu. Abadan gadi naan liqinfamu. Sababni isaa maanni sababa gurguddaa lamaaf. Tokko fedhiin nuti qabnuu fi fedhiin warri kaabaa kun qabu dugdaaf garaadha dajane hin beekna kana. Warri kaabaa sirna kana keessatti jijjiirama xiqqoo yoo fidan Oromoon maqaa Oromootiin waamamuu yoo ta'e malee wanti isaan fudhachuu danda'an jechuu kooti. Waan Oromoon barbaadu kana tole jedhanii fudhatan abadan. Laal nuti bar Oromiyaa walaba barbaannaayyuu miti fakkeenyaaf. Ayyee sana dhiifnu dhiifna bar sana poolitikaadhaaf hin dhiifama impaayir maanni federeeshinii dhuma dhugaa jaarrannee ofiin of bulchuu barbaannaa jenna fakkeenyaaf. Kanatti jijjiiruu danda'ama fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo sagantaasaa. Federeeshinii dhugaadhaan Itoophiyaa wajjin buluu barbaanna jechuullee danda'a beeki. Kunumtuun fudhatamuuf maal kun yaada kaafaa'uu fa'i miti. Kanarratti walii galamee beekama humnoota Amaaraa wajjiniin. Never. Jarri lidatuufaa maal jedhu? Federeeshiniin ta'uu qabu federeeshinii ji'ogiraafiiti malee federeeshinii sabummaa aayidentitiitii miti jechaa jiraniti. Humnoonni siyaasaa jiraa guutuun kanuma wanti isaan irratti wal ta'an. Even hadhiifnu iyyuu secessionii irraan fudhu. Oromiyaa walaba goonaa okay siluma waan fakkaatu. Hadhiifnu sana. Itoophiyaa wajjiniin federeeshiniidhaan bullaa. Garuu immoo ofiin of bulchuudhaan Oromiyaa irratti uummanni Oromoo muree murteeffachuudhaan otoo nam tokko gidduu keessa hin seenin.
akkas yoo jenne fakkeenya amma jarri kun warra fudhatu miti maaliif jennaan magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa jiran kana keessaa nama qaban ummata qaban ni jiraata uummanni nagaadhaan waliin amma yoo akkana jenne warra kanaafis akka ofiin of bulchanu godhaa jedhu fakkeenyaaf ummanni qubatee magaalaa keessa jiraatu riijinii ofiisaa wayii tolfachuu hin danda'u akka jiraataatti kabajamee jiraata malee jechuudha. An tokko lamaa miti gaaffii miiliyoona irratti wal ta'uu hin danda'u ilaalchi warra kaabaatiif ilaalchi Oromoo jechuu qabsaa'ota Oromoo jechuu kooti. So in the absence of this region jara kana wajjiniin maaltu ta'uu deema biyya sanatti yoon jedhu irribaana dammaqsa sodaansa irribaana dammaqsa maaliif jennaan wal waraansa hamaatti seenna jechuudha. Oduma caccabsannee gargar galleeyyuu fakkeenya naannoo Amaaraa of danda'ee bahee Oromoonis akkuma jedhu Oromiyaa isaatti qabate ha jiraatu jenne ummanni kibbaa faca'ee hafu kun inni rakkoo guddaa of danda'e tokko. Kabiraa Oromiyaa keessa sabaaf sablammoota jirantu jiru warra kaabaa kan jechuu kooti. Jara kana wajjin akkam ta'uu deemama agarte daangaa irratti wal dhabde Oromiyaan daangaa karaa hundumaanuyyuu disputiitu jira warra hundumaa wajjin karaa Somaalee disputii guddaa wal dhabdee wal fudhannaa maali daangaa falmannaa guddaatu jira karaa kibbaa bakka adda addaatiin akkas karaa Amaaraa akkas agarte kun hundi lola jechuudha waraana kana hunda waraanaa kana hunda lola kana hunda isa keessa keenya immoo jiru Oromiyaa keessa qubatee jiraatu wajjinis wal waraanaa jara ollaa kana wajjinis wal waraanaa saandwichii taane warra kibbaatiin wajjiniin wal waraanaa warri kaabaa immoo beek immediately yeroo sana maal godhu automatically warra kibbaa kana wajjiniin hariiroo cimaa qabaatu jechuudha ammallee ni qabani beekan Oromoon gidduutti akka saandwich ta'u barbaadama jechuudha guddina kan kee ilaalta malee karaa kana hundaan yeroo ibidda sitti qabsiisan hammam akka nagaan jiraachuu dandeessu tilmaama kanaaf jecha utuma qoqqoodannee galleeyyuu waliin jiraachifnu lola hamaa keessa seenna because haaloo bara dheeraa walirraa qabna haaloo hin araaramin warra humnoota Amaaraa wajjiniin haaloo bara minilik sana irraa qabee jiru qabna TPLF akkasi so araarri dhugaa biyya sana keessatti akka bu'u yaaliin amma jalqabame maqaan isaa dhahamu kuni dhugaa akka ta'uun barbaadaan gama sanaan jechuudha dhimmi guddaan nu asosiisuu barbaachisu garuu dhimma Oromoo keessaati. Asirratti egaa yaada biraatu jira amma fakkeenya fi piipini gaaddisa Oromoo sana jedhamus jiksee deeme ammas lammata immoo mariidhaaf qophii miti mariis jikseeti deema dhaabbileen siyaasa Oromoo kan akka kaafaa fi abaa'oo gaafii isaan dhiyeessaniif deebii kennaa hin jiru kanaaf dikteetarii ta'ee itti fufuudhaaf Oromoodhuma miidhaa ajjeesaa itti fufuu barbaada warri kaabaa immoo akkuma jette waan kana dura nurratti raawwatan caala dhufanii nurratti raawwachuuf deemu. Kanaaf humna lachuudha adda kan ta'e tokko humna Oromoo tokko kan jijjiirama fidu yoo inni as bahe malee furmaanni hin argamu kan jedhantu jira. Yaada akkasii irratti maal qabdati yaada? Humni Oromoo haaraan as bahu suni humna jara kana lamaan amansiisee jara keessaa bahe ta'uu qaba. Humna sadaffaa bakka biraatii dhufuun arguun. Humni wal falmaaru, humni humna qabu, humnuma lamaan kana Oromoo keessatti. Tokko humna mootummaa aangoorra jiru, kan biraa humna mormitummaadhaan jiru jechuudha. Kana lachuu gidduutti waliigalteen yoo uumame yookiin humna kana lamaan keessaa humni akka qaama sadaffaatti of jaaree araara buusuu barbaadu hojjetu yoo jiraate shaggaa baay'ee bareedaa isaati. Kanatu nu baasas jedhee yaadaan. Maybe humni kun kanaa fi kana ta'ee ofii isaatiin walitti dhufee araaramuu danda'a ta'a. Fakkeenyaaf waan amma reefuu kaafte warri kaafaa fi abaa'oo waliin hojjennaa jedhanii gaaffii dhiyeessinaan irraa fudhachuu didanii kan jedhu kana otoo deebii kennanii baay'ee gaariidha barbaachisaadha siin jedhaan warri mootummaa kun. Maaltu jedhamnaan maaliif didame yookiin immoo maaltu ta'ee keessa isaa waan hin beekneef irraan dubbannu sana. Garuu rakkoo gidduu kana jiru furuudhaaf araarri barbaachisaadha. Isa jedhu gama lamaaniin hunuma dhageenya beektaa. Amma gama mootummaatiinis irra deddeebiidhaan dhageenya. Amma Obbo Shimallis yeroo baay'ee dubbatu. Dr. Abiyyis akkasuma. Garuu practically lafarratti
akka hin dhugoomne wanti godhe waanuma reefu siin jedhe waan biraatii miti jechuudha. No. Gidduu keenyatti kireeditii walii kennuu dhabuu kanatu rakkoo kana hunda fide. Garte waltuffannaa kana dura buruqsanii balleessuu barbaachisa. Humni gama sana jiru humna cimaadha. Humni gama sana jiru humna cimaadha. Dheelachuu beekamtii walii kennuu barbaachisa. Nagaa walii buusuudhaaf lulachuu waliin hojjennu malee furmaata hin qabnu jedhee amanuu barbaachisa. Kana keessatti immoo keessumattuu warra mootummaarra jiru kana aangoon sirna biyyattii sanaa yeroo ammaan tana harka isaanii jira waan ta'eef underestimate gochuun gaarii miti. Akkuma kaleessaa ergamtummaa namaa jala jiran jedhanii yaaduu keessaa bahuu barbaachisa. Of ta'anii hojjechaa jiru. Abbaa barbaadan qabanii hidhaa jiru. Abbaa barbaadan illee itti lolanii duulanii ajjeesaa turan. Ni godhu hundumaayyuu gochuu danda'u. Aangoo harkaa qaban. Sanarratti immoo teknooloojii amma dhufe wajjiniinis akka malee wal fudhannaatu jira. Gara fuulduraatti waan kana caalaa hojjechuuf carraan ni jiraataa jechuudha. Garuu yoo nagaan jiraatedha kun hundi. Yoo wal fudhannaan, wal amantaan, wal jaalalli at least akka Oromootti jechuukooti jiraatedha. Kun hundi kan toluu danda'u. Kanaafuu humni araara kana buusuu danda'u lamaanuu keessaa inishiyeetiivii namni fudhatee bahu jiraachuu qaba. Gaariidha. Mee gara dhumaatti dhufaa jirra. Waan barreessite keessaan waa koot godhee gara dhumaatti dhufna. Rakkoon obbolaa gidduu kun marii nagaa qofaan furmaata argata malee afaan qawwee miti jettee barreessiteerta. Akka namaa kana dura qabsoo hidhannoo deeggaraa turte amma sanas mormiteerta. Mee kan biraa miti yeroo baay'ee kan jedhamu lolli Oromiyaa keessa jiru lola obbolaa miti, lola warra bilisummaa barbaadu, warra haqa barbaadu, lola Oromooti fi lola sirna Itoophiyaati kan jedhu jira. Kan attamitti ilaalta? Kuni waanuma reefuu jenne sana ka. Agartee laal mentaalitii Oromiyaatiin waa laalla yoo ta'e akkuma kana jenne jechuudha. Lolli ta'aa jiru kuni lolla uummata Oromoo fi sirna Itoophiyaa gidduutti jennee ilaalla. Because sirni Itoophiyaa gabroonfataadha jechaa jirra jechuudha. Arrallee akkasuma hidhaarra beekatu. Sirni Itoophiyaa kaleessas gabroonfataadha, arras gabroonfataadha jenneetuma conclude godhaa jirra. Agartee warri Oromoo keessaa bahee aangoo qabates ergamtuu namaati malee warra dantaa Oromoof hojjetu miti jenneetti fudhataa jirra jechuudha. Kana dubbii hammeessu inni guddaan isa kana beekadhu. Yeroo nuti akkas jennu warri PP immoo akkamitti akka yaaduu danda'an tilmaama. Oromoodha jirris. Onni dhoowwataa jirra. Sirna Itoophiyaa sirna Itoophiyaati sirni Boris Iftaanis amma yoo araarri bu'es bar sirni Itoophiyaati. Garuu Itoophiyaa dullattii kaleessaa sana miti malee. Fakkeenyaa deengadda gaafa teediin daasxaal moo maal boo'icha sana boo'u hundi keenya iyyuu hiriira tokko keessa turre baay'ee. Yaada gama sanaan jiru jechuukooti. So Oromoo keessaa to this extent obboleessa isaa mormuuf jecha hanga kana deemanii dhaqanii jara sana bravo sirrii jette biyya akkas taateetti kufteetti maal kufteetti biyyi dhugumaan qormaata guddaa keessa jirti. Biyyi kun haala fokkataa keessa jirti. Homaa gaaffii hin qabu. Kana keessaa akka baanuuf kanan dubbachaa jiru bar. Kana hunda wanti nutti fideeyyuu rakkoodhuma dubbataa jiru kana. So hanga kana wal haaleffachuun barbaachisaa miti tokkoffaa laa agartee. Kuni yeroo ta'u warra gama biraa biratti immoo warra gama kaanii biratti immoo hin cima jechuudha laal. Diinummaan jiru sun akka inni hammaatu godha jechuudha. Kana laaffisaa deemuudhaaf alagaa alagummaan beekanii fira immoo yoo hammamuu walii galuu dadhaban yoo hammamuu wal miidhameera ta'e wal obsuu barbaachisa. Obsanii waan kana keessaa yoo ba'an malee uummata Oromootii nagaa buusuun danda'amaan jiru waan ta'eef. Garee lachuudhaaf hin jedhaa jiran. Agartee? Egaa gara dhumaatti haa dhufnu yaayyaa. Waggaa 3 qoradhee dhimma Oromootti leeftirraa yookiin gara bitaarraa gara gidduutti siqee ilaalcha kiyyaanii kan jedhudha. Oromoo gidduutti nagaan bu'uun irra jiraataa kan jedhu amantii akkasiiti qabda. Amma ammaatti akka yaada alatti wanti practical irratti hojjechuu jalqabdee gama lachuu dubbisuudhaan irratti hojjechuu jalqabdee yookiin yaadde jira?
hin jiru lakkee yaada koon ibsachaa jira. Namni akka confused hin taane maaliif yaada kana gumaachuun barbaachisaadha. Because approachii kanaan deemaa jirru baay'een keenya gamuma tokko dhaabbannee perspektiiviidhuma gama tokko jiruun dubbanna malee giraawundii giddu galatti dhufnee yookiin lafa giddu gala dhaabbannee haqa inni sunis qabu haqa inni kunis qabu finnee dubbachuudhaaf baay'ee rakkachaa jirra. Namni hundinuu miira'aa ta'eera. Inni gama mootummaa jiru akkuma gama sanaatti waa laalu. Inni gama mormituu jiru akkuma mormituu qofatti waa laalu. Agartee waan al tokko tokko mormaa ol dubbannee walitti waan quufne wal araarfanne way fakkeessinu sana ta'uun qabu hundeerraa ta'uu qabaadha. Agartee hundeerraa sirriitti diiganii waan keessa dabrame seenaa keessa dabrame keessatti waan dogoggora ta'e. Agartee sana ilaalaa dhufne yoo sirreessaa dhufne iddoo kanarra geenye inni kun baay'ee ulfaataan ta'uu natti fakkaata. Wanta jalqabe biraa hin jiru garuu yoo jiraate qaama sanaa ta'ee hojjechuudhaaf fedhii nan qaba. Akka inni jiraatuuf immoo yaaliin jalqabee hin dhaabu addaan ittan fufa. Karaa naa danda'ame hundaan yaada kiyya nan ibsadhaa jechuu kooti. Inni wanti kun akka milkaa'u qaamilee dhimmi isaa ilaaluun osoo carraa argattee fuulduratti hundi isaaniitti argattee taasisuudhaaf carraa argattee maal jettaan? Wantan jedhu waan qabatamaadhaan rikoordi ta'ee jiru kaasuudhaan namoota akka xiinxalu gochuudha. Agartee hundinuuyyuu booksii keessa jiru keessaa bahee booksii Oromoo keessa dhaabbachuudha. Booksii paartii keessaa bahee jechuudha. Agartee murnummaan akka malee jabaateera. Even murnuma mormituu taanee bakka meeqaatama akka jirru wal beekna. Even dura eenyu wajjin amma haasa'u jechuun nama jechiisa barama. Even amma yoo araarri bu'u jedhame mootummaa kanaa fi warra isa mormu Oromoo keessaa isa mormu gidduutti araarri bu'u yoo jenneyyuu mootummichi eenyu wajjin haasa'a kan jedhuyyuu amma gaaffii natti ta'uu jalqabaa jira beektaa. Ilaa fakkeenyaaf warra qawwee hidhatee lolaa jiru wajjinii yoo jenne okay araarri bu'u baay'ee bareedaadha sun baay'ee isa murteessaadha. Ammoo sana qofa miti. Humni siyaasaa Oromoo warra qawweedhaan deemaa jiru qofas miti. Humna faffaca'ee deemaa jirutu jira. Humna akka dhaabaatti jiru jira. Adda Bilisummaa Oromoo Finfinnee jira. KFO'n jira. Agartee humna kana hundayyuu tilmaama keessa galchuu barbaachisa. Jara kana hundammoo wanti walitti qabee araara taa'u eenyunni gaaffiin guddaan. Eenyu? KFO's, ABO Finfinnee jirus, ABO WBO's hundumaa walitti qabee akka garee tokko akka sirna mormu akka warra sirna kana mormu hundinuu mormaa mitiire. Akka warra sirna kana mormaa jirutti jara kana hunda walitti qabee kana qofa immoo miti beeki. Aktivistummaadhaanis warra dhaabbatee jiru jira. Jara akka Jawaar Mohammed jechuu kooti. I don't know garee kana keessaa KFO akka ta'e yeroo tokko nan beeka. Amma akka wajjin jiru hin beeku. Ta'us dhiisuus hin danda'an beeku sana keessan galuu. Garuu akkan argaarutti humnoota yookiin aaktaroota adda addaatu dhalataa jira qabsoo Oromoo keessatti. Aaktaroota kana hunda walitti qabee sagalee mormituu ta'ee araara taa'uudhaan sirna sana wajjiniin kan hojjetu kan marii geggeessu eenyudha. Moo jara kana tokko tokkoon irra deemanii wajjin haasa'u barbaachisa. Sheemii keenya barkun. Erga waan mormaa jira ta'ee waan mormaa duratti tokko ta'uu danda'ullee qabna turre jechuudha. Kanaaf ani amma ammaatti eenyutu maal gochuu qabaa isa jedhu waanuma nama dubbachaa jiru kanadha wanti guddaan. Qaamni ta'uu qabu qaama mootummaati qaama mormitootaati. Isaan keessaa bahu isheetti. Okay, yaayyeen akka kana dura waan sirra ga'e beekamaadha obboleessa keerraa otoo kun jiru mootummaa kana gara deeggaruutti deemaa jira PP ta'ee galuudha fi kan biyya ga'ellee jedhanii hin jiru kaan immoo simachuudha fi qophiidha kan jedhanillee jiru yaayyeen san hundumaa irraanfatee akkamitti waan maatii isaarra ga'e mootummaa gara deeggaruutti dhufe kan kaleessaa sana akkamitti irraanfatee waan obboleessa isaarra ga'e jedhantu jira. Meeq maal yaada qabda? Yaa kanaafan isa kana qophaatti naaf booda waa'ee ajjechaa siin jedhee thank you.
tooti irraanfattee yuusii yaadachiisuuf hin deemaara. Waa'ee dhiittaa mirgoota namoomaa kana sana jennee wanti dubbanneef hin jiru. Waggoottan 8 kana waa hedduutu Oromoo irra gahee waa'ee ajjechaa obboleessa kootii kana nama baay'eetu kaasa. Because waan ilaalcha kiyya dhiyeessaa jiruuf namni baay'een immediately geessee waan sanaa walittidha. Anaaf garuu ajjechaa obboleessa kiyyaa yeroo yaadu ajjechaan Hacaaluus, ajjechaan Battees, ajjechaan namoota biraas duukaan mul'ata mataa koo keessatti jechuudha. Ajjechaan ilmaan Oromoo qulqulluudha jedhee ani yaadu irra gahu. Abbaan ajjeesu eenyu isa jedhu dubbataa hin jiru. Irra gahu abbaa fedhe ta'uu danda'a. Ajjechaa cubbamaadha. Ajjechaa wal ajjechaa. Egaa kana yeroo jennu warra sirna sana keessa jiru keessattis namni qulqulluun ajjeefamaa jiru jira. Deeggaraa jira jedhamee warra ajjeefamu jira. Wal ajjeesaarra gabaabaadhumatti jechuudha. Moor immoo warri qaama mootummaa namoota fuudhanii ajjeesuun bal'inaan akka irraa dubbatamaa ture ni beekna. Kana keessaa tokko obboleessa kooti. Warra mootummaa ajjeese jedhee ragaa qabatamaadhaan kana jedhee sii kaa'uuf miti. Ammoo namni nama ajjeesu guuteera. Mootummaa keessas murtii mootummaatiin haa ta'u, mataa isaatiin haa ta'u hin beeknu namni nama ajjeesu baay'eedha. Sirnan qabu. Anaarkiin babal'ateera bakkoota baay'eetti Oromiyaa keessatti jechuudha. Oromiyaa qofa miti kutaa adda addaa biyyattii gara oliis jechuukooti. So, yaayyaan obboleessa isaa dhabe ajjeefame akkamitti deebi'ee sirna kana wajjin akkasitti galeeyyuu jedhamaa maalii nan arga olola waan yeroon waa barreessu dhufu kana jechuudha. Tokkoffaa wanta asirratti jedhu waa'ee obboleessa kootii irratti namoonni ajjechaa obboleessa kootiitiin gaddanii akka malee gadda sana yeroo sana na wajjiniin qooddatan hundi galata guddaa qabu. Ulfaadhaan jedha. Arras namoota waan kana kaasan baay'eetu jiran. Gariin akkuma kaleessaa gadduurraa wanti kun ta'uun qabu jechuurraa akka dhiyeessaa jiran nan beeka. Gariin immoo ani bilisa ta'ee yaada kiyya ibsachuu kanarraa waan gammachuu dhabaniif yookiin waan dubbataa jiru kanarraa gammachuu dhabuurraa madaa sana ta'e jedhanii hooquudhaan dhiiksanii akkan laaffadhee dadhabaa ta'ee siyaasaa keessaa bahee hafuurri barbaadus jira. Angaruu akkasitti laafuun barbaadu. Hanga lubbuun jirutti qabsoo Oromoo kaleessa baheef sana milkii isaa arguun barbaada. Yoon hin argine illee dhaloonni dhufu akka inni arguun barbaada. Milkiin kun immoo ammarraa jalqabee waan mul'ataa jiru qaba. Garuu maaltu shaadoo irratti godhaa jira yookiin maaltu gaaddiddeessaa jira ajjechaa namoota qulqulluu kanaa jechuudha. Obboleessa kan koo eenyu akka ajjeese qoradhee qabatamaan abalu jedhee asirratti kaa'uudhaaf hin barbaadus hin beekus yoon jedhe gabaabaadha. Garuu ajjechaan obboleessa kootii ana afaan qabuun qabu. Maaliif jennaan wanti lubbuu namoota yookiin nam tokkoolee individuals caalu lubbuu sabaati. Lubbuu sabaatu gaaga'amaa jira yeroo ammaa kana. Akka Oromootti nagaa dhabaa jirra. Akka Oromootti kallattiitti deemu wallaalaa jirra. Akka Oromootti bineensa taanee wal nyaachaa jirra. Wayitatti alagaan bifa fedheenuu haa ta'u wal gidduu isaatti konsensas horataa deemutti waliigaltee horataa deemutti nuti caalaatti kan kaleessaa caalaa waliigaltee dhabaa deemaa jirra. Kun Oromoo rakkoo keessaa baafna jennee rakkoo isaa itti daballee jabeessaa deemaa jiraachuu fakkaata. Kanaaf isa kana keessaa bahuutu ishuu guddaadhaanaaf. Obboleessa kan koo deebisuu hin danda'u kana booda. Namni obboleessa isaa qabsoo keessatti dhabu ana qofa miti hedduu. Na guba obboleessa kooti. Nan yaadadha. Bal'isee garuu asirratti dubbachuu hin barbaadu. Because namoota obboleessa isaanii yookiin haadha isaanii, abbaa isaanii, ilmoo isaanii dhaban hedduutu jiru Oromoo keessa. Madaan jara sana hundaa madaa kooti akkuma madaan koo madaa isaanii ta'e jechuudha. Warra mootummaa kanaa akka diinaatti ilaallu isaanuma keessaa namoota hedduu gadda sana yeroo sana na wajjin qooddataa turan naa himan naa ibsan waan ta'e hunda waliin waan qorachuu barbaachisu jedhaa turan hedduu jiran jechuudha. Fakkeessaaf jedhanii akka hin jenne eenyummaa namoota sanaa nan beeka.
Kanaafuu an kallattii tokkotti qofa quba qabuus hin barbaadu. Waa'ee sana keessa ooluus hin barbaadu. Deebisuu hin danda'u waan ta'eef. At least garuu olaantummaan seeraa Oromiyaa keessatti deebi'ee dhaabbatee namoonni nama nagaa fuudhanii ajjeesanu garuu seera duratti gaafatamuu qabu. Kun eenyuun fayyada yoo jenne garee hundumaa fayyada. Garee mootummaa kanaas baay'ee fayyada. Maaliif jennaan akkuma ammaa dubbataa dhufne atillee chaalenjii na godhaa jirtu. Hammeenya mootummaa kanaa jennee kan dubbachaa jiru baay'een isaa ajjechaa namoota kanaa kaasuudhaan. So ajjechaan namoota kanaa abbaa yoo godhate mootummaan kun waan gaggaarii hojjechaa jirurra waan ajjechaa qofa fuudhameerraa dubbatamu sun sirna godhataa deemaa jechuudha. Wanni gaggaariin sunis akka ta'e fuudhamee dubbatamee recognize godhamu ta'aa jechuudha. Kanaaf wal hadheessuun amma kana walammees barree alagaa bira dhaqu sila ana namni na dursu jira amma. Ana amma samadaa amma siisana qabu caalaa namni utaalee alagaa wajjin dhaabbadheen jara dhiigaa baluu akkasitti nama na yoo ta'e jechuudha. Hin jiraatu beekta. Garuu dhugaan siin jedhe of qaalomsuuf barbaadee miti yookiin na argaa wayitii fi miti namni na beeku na beekaa. Ani gaafa caaluun du'urraa qabin adoode. Adooddii dubbadheera namoonni tokko beekuu danda'u. Adooddiin guyyaa sana adoodirraa boodan ajjechaa obboleessa kootii dhaga'e waan ta'eef hamman gaafa sana adoodne waan siin jedhee namantu jechuudha. Because kufaatii akka Oromootti kufneen arge jechuudha. Isaan sun akkasitti dhabamuudhaan. So sana booda namoonni biraa du'anuu duutii new normal ta'e jechuudha. Including my brother, my own brother. Kanaafuu namni wanta kana otoo ajandaa gochuu dhiisanii baay'ee gaariidha. Yaayyaan waan fedhetti aamanu barbaadu dhaqee PPTs hagalu. Maaltu nama dhiba? Nama tokko miti. Jijjiirama laftiin buqqa'uun garagalu bara. Otuma ta'e jechuu kooti. Ammoo wanti namni sirriitti naa hubachuu qabu ani qooda araarsitummaan taphachaa jira. Qooda lakkii jedhana dhiisaa gidduutti dhufnee wal arginee walii galuu nu wayyaa akka Oromootti. Salphina keessa jira. Salphina kana keessaa baanii of arginu kan jedhu filachuun raayyan dubbadha. Isan dubbadhu kan ammoo gumaa obboleessa keetii nyaatte maal sii godhaniiti afaan si qabanii jechuudhaan warra dubbatu jira. Cubbuun fudhatinaa please. Ani warra mootummaa kana keessaa naman wajjin haasa'e tokko illee hin qabu beekadhu. Yaadan dubbataa jiru kana yoo fudhatan baay'ee natti tola. Yoo fudhachuu dhabanis haasa'uu kottan fufaa nama dandeettii yeroon fi haalli naa mijattitti jechuudha. Because qaama qabsoo kiyyaatti itti amaneen jiraan. Dhaaba siyaasaa keessaa ergan bahee waggaa 10 meeqaadha? Waggaa 12 akkas. Ammallee qabsoorran jira jedheen of amanna garuun. Akka mataa kootitti akkanatti fakkaatetti akka uummata Oromoof ni tola jedhee yaadutti waan hin danda'u gumaachaan jira jedheen yaada jechuudha. Waa'ee biyya galuu kanallee namni ajaa'iba godhee biyya galee jedhanii PPT galee biyyatti galee. PPT yoo galan malee biyyatti hin galamu nama meeqatoo biyya dhaqee galaa jira kan komaaf haaraa ta'a silaafuu. Namni 2018 as biyyan dhaqin baay'ee jira natti fakkaatu diaasporaa kana keessa. Maybe Daawitee Mokonnin hin beeka nama maqaan beekamu keessaa nama biyyan galii. Artist Daawitee Mokonnin. Kana achi biyya galuunis is not waan raajii miti jechuudha. Otoo galaniis biyya ofiiti maal oo galan maal qaba. Ammoo anasuma taa'ee yaada kan qopheessaa jira. Otuman galee maaliif surprise ta'a namni. Kanaaf yaayyaan bara baraan biyya isaarraa fageeffameetuma qophaa'eetuma hafuu qaba jedhanii yaaduu fakkaata beektaa. Kun immoo hammeenya malee waan gaarii miti. Namoonni akkanatti yaadan hammeenya yoo ta'e malee waan gaarii miti beektaa. Amma mootummaan nu deeggarii yaada kee kanaan jedhanii waamicha yoo sii godhani. Biyya dhattee Yaanni koo kuni mootummaa qofa miti kan deeggaru akka nu hubadhutti jechuudhaan akka of ilaalaa jirutti. Mootummaan gargaara ta'a. I don't know. Mormituus ni gargaara. Agartee mooraa qabsoo Oromoo hundumaa walitti fidee akka araarri bu'u barbaada waan ta'eef yaada kana namoota silaa deeggaruutu irraa eegama jedhanii yaada. Warri mootummaas warri isaan mormus. Yoo namni yaada kana keessatti nu gargaara gareen lachuu yaada kana yoo nu gaafatta yaada akkuma nama dubbataa jiru kanatti dubbachuu barbaadu. Kanarraa gara tokkotti siquun barbaadu. Garuu wanti xiqqoo geessee PP na fakkeessuu danda'e maal yoo jettee sirni kun kufuun qabu jechuu kan koo qofa natti fakkaata. Sirni kun kufuun qabu kan jedhu mormituu keessas jira jedhanii yaadaan. Mormituun hundi yaayyaa kanaaf sirna kana kufuun qabu jettee sirna kana wajjin utubnaa kootu yaayyaa yoo siin jedhan galuudhaaf qophiidha.
garee tokko dhaabbadhee garee tokko abaaruudhaaf hin galu. Yoon galees akka nama tokkootti akka nama biyya isaatti galaaruutti hin galan hubadhu sirriitti na hubadhu. Yoon galees jechuudha. Ammoo qooda gumaachamu kana keessatti hanqinoota gama lamaanii dubbachaa jira nama. Waa'ee hanqinaa jechaa dhiittaa mirga namoomaa siin jedhaan jira. Kana gaafa fudhachuu barbaachisa jedheera. Gama mormituutiinis hanqina gurguddaa jiru sitti tarreessaan oolee. Ajjechaa yoo ta'e gama mormituutiinis ajjechaa gurguddaatu ta'aa jira. Wal ajjeesaa jirran nan jedhee gabaabsee dubbadhuuf kanaaf. Kanaafuu warri mootummaa ana yoo na waame warri mormituu immoo na waamuu dhabe gama warra mootummaatiin hanqina jiru dubbachuun dhiisu nan dubbadha. Ammoo cimina isaanii rikognaayizing godha. Dhuma irratti hangama kiyyaan fixee na hafe wanti jettu waan otoo nuti hin dubbatin deemuun irra hin jiraatu wanti jettu yoo jiraate deeqaa gabaabaan sii kenna. Karraan kakkeeti. I think waan baay'ee cover gooneerra jedheen yaada. Ilaa wanti an jala muree gabaabsee dhuma irratti dubbachuu barbaadu maaloo please. Ilaa wanti social media kana irratti akkas godhanu kuni gaarii miti. Hafuura jiru caalaatti ammeessaa deema malee waa tolchuu hin danda'u. Mee of duuba garagallee halaallu jechuu kooti. Maaliif? Hafuuruma kaleessa abbootiin qabsoo keenyaa qabsoo irratti wal dhabuurraa qurrama gidduu isaaniitti dhalate fakkeenyaadhaan gadda kitaaba obbo Leencoo keessatti waan ka'ee qilleensa owwaara kaasaa ture ni yaadannaa jechuudha. Wantoonni akkas akkasii suni dhaloota kanatti dhaalchifamaa jiran jechuudha. Already dhaaleera dhaloonni kun. Dhaloota samma sadaffaarra jiru kana qofatu hin taane jechuudha. Yeroo jijjiirama sana fideeyyuu waan kana dhaaleeti inni satti aanee dhufus dhaalaa jira jechuudha. Ammoo sooshaal miidiyaa kana waan ijaaru waan araaraatiif yoo fayyadamne irra filatamaa ta'a. Amma abbuma barbaadetu miidiyaa harkaa qaba waan barbaade barreessa waan barbaade bahee dubbata beekaaf wallaalaan walii wallaalame eenyutu waan dhama qabu dubbataara eenyutu dhugaadha immoo soba dubbataa jira wanti beekamu hin jiru waan ragaa qabu dubbataara immoo akka namatti uumee dubbataara wanti beekamu hin jiru dhageenyaanuma fudhatee fiiguudha. Yaada namootaas utuu hundeessaa gadi fageessinee ilaalin qeequu yookiin deeggaruutti fiigna jechuudha. Tokko kan nu miidhaaru guddaan isa kana. Jijjiiramni ni dhufa bara baraan barri addunyaa jijjiiramaa deema. Teknooloojiin amma dhunoo sadarkaatti namootu miidiyaa mataasaa horachuu danda'u irraan nu ga'ee jira. Kun yoo itti fayyadamne badhaasa guddaadha. Yoo itti fayyadamuu dhabnee akka hin taanetti akka amma deemaarutti deemne garuu miidhaa guddaadha jechuudha. Akka miidiyaatti yoo ilaalle Oromoon miidiyaadhuma jajjabaa wayiillee hin qabu. Ka qabus gargaaree jabeeffatee miidiyaa araaraa godhatee miidiyaa walitti Oromoo tokkoomsu godhachuu irratti gumaacha wayii godhaa hin jiru. Agartee hanqina guddaa amma kana ga'u otoo qabnu sooshaal miidiyaadhaan garuu qabaannu dadhabuunsaa wanta akka hiikan qabu jechuudha. Yoo wal miidhuu wal balleessuu ta'e malee. Kos ololli hamaan sooshaal miidiyaa irratti akkana deddeemu kun qaamaan namni gaafa walitti dhufee maal gochuu akka danda'u tilmaamuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa waan kana yeroo goonu at least Oromoo ta'uu keenya haa yaadannu. Inni irratti duulaarrus Oromoo ta'uusaa haa yaadannu. Agartee maybe si kana yoo yaadanne hanga tokko waliif anaannanna ta'uu danda'a. Wal qusataa waliin waa jenna ta'uu danda'a. Namni immoo wal lolaa ni araaramas. Eenyullee amma warra akka Geetaachoo Raddaatii ol mootummaa kana wajjin kan wal dhabee hin jiru. Har'a waliin hojjetaa jiran. Ilaal jarri kun alagaatu walitti dhufee waliin hojjetaa jira. Akka Oromootti immoo wanti amma keessa jiru kun akkanatti nafu beekta. Ni sirraa guyyaa ta'e tokko yookiin dhaloota dhufu keessaa namni bahee waan kana fidee walitti araarsuu danda'a ta'a jechuudha. Yookiin numa keessaa namni bahee waa gochuu danda'a. So yeroo hundumaa akkasi tadheeffatanii nama jibban tokko irratti duuluu yookiin immoo maqaa biraawii kennuu fi olola tortoraa akkasii kanarraa yoo qusachaa deemne malee rakkoo gidduu keenya jiru hammeessaa deemaara. At least wanti kuni hunda caalaa waan irraa yaadda'u tokkummaa Oromoo baay'ee sharasharaa deemaa jira. Isa kana sodaachisaadha baay'ee. So eenyu dhaabbadhu namni namaan jedhu wayii baay'ee mul'atu yoo jiraates hin dhaga'amu. Inni dhaga'amuu qabu immoo isa akkasiiti jechuudha sila. Kanuman jedha, thank you. Yaa galatoomi. Egaa har'a
toora waggaa 3 erga calliftee booda har'aa dhiyaattee yaada kee ibsattee jirta. Egaa yaadni amma ammaatti ibsamee Yaayyan yaada mataa isaatiitti ibsate. Yaada Yaayyatiin immoo hin morminaa hin ta'u yaadni isaa sirrii miti kabarri jettan waltajjiin banaadha. Koottaa isin keessumsiifna. Yaayyaa waan dhiyaattee yaada kee waan itti amantu ibsitee fi OMN irratti waamicha keenya kabajjee waan dhufteef hedduu galatoomin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya egaa turtii Yaayyaa Bashir wajjin goone kan har'aa kanumaan raawwanna. Akkuma dubbadhe Yaayyan toora waggaa 3 erga callisee booda waan isatti fakkaatu har'a gadi ba'ee dubbateera. Yaada kana mormina warri jettan balballi keenya banaadha. Yaayyaa wajjininis walitti dhufnee falmina hojjettanii kan keessanis yaada keessan Yaayyattiin dhiyeessina inni fudhate taananii hin keessumsiifna. Egaa amma ammaattis waan nu wajjin turtaniif hedduu galatooma. Amma ammaattis hin keessumsiisaa kan ture immoo ani Dajanee Guutamaati. Qophiileen OMN kan birootti fufuu nagaan nu tura.